Ayyee hordoftoota keenya kabajamoo jaallatamtoota iddoo adda addaatti argamtan baga Rabbiin soomana nagaan isin fuusee nagaan lafa isin keessee guyyaa kabajamaa iidaatiin baga isin gahe iid mubaarak warra baranaa kan bara hedduu isin haa godhu jecha viidiyoo yeroo dheertuu booda yeroo gara guyyaa 10 takkaa booda viidiyoo kana isiniif waraabee isinii dhiyeessuu dandeettiin jira. Maal ture kurnan boodaa kana keessatti egaa shaakala adda addaatii wajji wal qabsee irrumaa fayyadama soomana deemuutii wajjii fi kana kanaanii kan turuu dandeenye. Kanaaf viidiyoo kanarraa egaa viidiyoon kun boqonnaa 6 guutuu isaati. Gilgaalota as keessatti jiru hunda kan dalagee as keessatti isinii dhiyeessu waan ta'eef jecha nu hordofaadha. Haga isinirraa banneef dhiifama guddaa isin gaafachaa afoon illaa isin jechaa jechuudha. Nu hordofaan isin ja'a. Boqonnaan 6 saayinsiin waliigalaa kan kutaa 8 kun maal jedhee eegala. Sirna soolaarii jedha. Sirna soolaarii energy iseen kana jechuudha. Sirna soolaarii madda ifaa jechuudha. Maddoota ifaa kana kutaa boqonnaa kana keessatti kan ilaallu taha jechuudha. Sirna soolaariitii jechuun sirna maddoota ifaati. Maddoonni ifaa uumama maddoota ifaa kan jedhaman jechuudha as keessatti kan nuti ilaalaa deemnu. Miseensota sirna soolaarii kan jedhamantu jira. Sirni soolaarii waan tokko qofarraa miti kan inni uumame madda guddaa sirna soolaarii kan ta'an faatu jira fi akkasuma orbitii mataa isaanii qabatanii bu'uura yookiin uumama sirna soolaariitiif isa guddaa ta'etti aduu kan ta'etti jechuudha. Yeroo maasan sirni soolaarii egaa miseensota hedduu qabaa jechuudha. Kanneen tokko tokko laalaa yoo kan deemnu ta'e sirna soolaarii kana jechuudha. As keessa qabiyyee sirna soolaarii kana keessatti egaa miseensotaatu jira inni jira. Akka duraatti sirni soolaariidhaa maali? Sirni soolaariidhaa akkuma huno agarru kana jechuudha. Sirni soolaariidhaa jechuudha. Sirni soolaarii aduu handhuura godhachuudhaan it's a mentals and the center of solar energy. Sirna soolaariidhaa handhuura gochuudhaaf aduun jechuudha. Aduun sirni soolaariidhaa jechuudha. Aduu handhuura godhachuudhaan wantoonni biroo aduurra kan marsan sirna soolaarii jedhama. Aduurra kan marsan jechuudha. Uumamni sirna soolaariidhaa waggoota miiliyoona 4.6 kan lakkoofsisee jedha. Sirna soolaarii kan kun kan aduu handhuura godhatee aduudatti marsu kuni orbitii daandii mataa isaa qabatee aduudatti naanna'u kuni waggoota biiliyoona 4.6 kan lakkoofsiseedha jedha. Kunis qorannoo sirna soolaariitiin sirni soolaarii aduu dabalatee qaamolee adda addaa of keessaa qaba. Isaanis sirni soolaarii keenyu jechuudha. Aduu, pilaaneetota, astrooyidoota, koomeetota, meetirooyidootaa fi kanneen biroo qaamoleen kanneen biroo kan sirna soolaarii jedhaman ni jiru jechuudha. Aduun hanga sirna soolaarii keessatti parsantii 90 fi 9.86% kan qabu aduu ta'uu kutaa darbee kutaa torba keessatti kan baratamee jirudha. Parsantii 100 keessaa sirna soolaarii kan jedhaman qaamni guddaan eenyu aduudha jechuudha. Okay? Kana keessaa parsantiin 99.86 aduudhaan kan qabame yommuu ta'u duwwaa tuqaa 14 qofaatu kanneen birooti jechuudha. Sirni soolaariidhaa sirna pilaanetonni sirna soolaarii keessatti argaman 8tu jira. Isaanis Mercury, Venus, Lafa, Marsii, Jupiterii, Saatarnii, Uranusii fi Neptune. Kanneen kan jennuun pilaanetota gurguddoo sirna soolaarii kan jennuun 8 kana jechuudha. Pilaanetota gurguddoo sirna soolaarii kan jedhamu meeqa jira? 8 kan ulaagaa pilaanetota guutan jechuudha. 8 kana jira jechuudha. Mercury, Venus, Lafa, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus fi Neptune kennuun kana jechuudha. Jalqaba jaarraa 20 takkaffaa keessatti bara 2006 Pluutoon illee ramaddii pilaanetotaa keessa seentee turte. Garuu sababa xiqqeenya
hangaa fi marsaa sarara aduutiin ala baatuuf jechuudha. Ramaddii pilaanetotaa keessaa maal ta'u baasuudhaan pilaanetota dwarfii jalatti ramadamtee turte jechuudha. Ulaagaa pilaanetota 8 waan hin guunneef xiqqeenya isiitii fi hanga akkasuma xiqqeenya hanga isiitii fi marsaa sarara aduutiin marsu jechuudha. Sarara aduutiin ala waan baatuuf ramaddii pilaanetotaa jalaa baasan bara 2006 jechuudha. Saayintistoonni jechuudha. Baasanii maal jala galchan pilaanetota dwarfii kanneen ulaagaa pilaanetotaa hin guunne jechuudha. Isaan jala galte jechuudha Pluutoon. Kanaaf yeroo ammaa kanatti pilaanetonni aduurra marsan meeqaatu jira jechuudha. Kan saayintistoota raggaasifame jechuudha. Pilaanetota 8tu jira jechuudha. Okay? Pilaanetota 8 jira jennan. Isaanis kunoo sirna soolaarii kan jedhamu kana fakkaata. Sirna soolaarii kana keessatti egaa qaamni guddaan caasaan guddaan eenyu aduudha jechuudha. Caasaan guddaan sirna soolaarii kana keessatti eenyu aduudha. Aduu kanatti marsee kan argamu pilaanetota kanneen tokkoffaan eenyu meerkuriidha jechuudha. Meerkurii iseenuun jechuudha. Inni jalqabaa meerkuriidha. Inni itti aanu Venus kennu kana marsaa sadaffaa harka argamu lafa inni afuraffaadha Marsi jechuudha. Pilaanetota keessaa jedhaman isaan. Pilaanetota keessaa kan jedhaman jechuudha. Pilaanetonni keessaa kunni hammaan pilaanetota alaa kan jedhaman kana gadiidha. Isaanis pilaanetonni alaa kan jedhaman Jupiterii, Saaturnii, Uranusii akkasuma Neptune kennuun kana jechuudha. Kunniin hundinuu walirratti maal jedhaman sirna soolaarii jedhamu jechuudha. Kanneen daandii yookiin orbitii mataa isaanii qabaachuudhaan aduudhatti naanna'u jechuudha. Sirna aduu giraafitiin harkinsaa isaanii fi eenyu jidduu jira aduu jidduu jira. Aduun humna giraafitii isaan jidduu jiruun ofitti harkistee daandii ofii rakkisaan naannaan gooti jechuudha. Walii galatti sirni soolaarii gurguddaan sirni soolaarii keessaatiif kan alaa kan jedhaman kan keessaa kan jedhaman afurii jira kan alaa kan jedhamanis afurii jira. Aran keessaa jedhamu Meerkurii, Venus, lafaa fi Marsi jechuudha. Addeessa lafaati kan lafa biratti argamu kuni akkana. Sirni soolaarii isaa waan gurguddoon immoo Jupiter, Saturn, Uranus fi Neptune seenuun jechuudha. Inni biraa waa'ee sirna soolaarii kan jedhaman kana tokko tokkotti ibsaatti deemuudha. Mee sirna soolaarii isa guddaarraa kaanu aduu jechuudha. Aduun handhuura sirna soolaariiti. Aduun handhuura sirna soolaarii kan jennuun jechuudha. Aduun jechuudha. Handhuura sirna soolaarii jedhamuudhaan kan beekamu eenyu aduudha jechuudha. Aduun sirna soolaarii keessaa qabiyyee olaanaa kan qabdu yommuu ta'u, dhugaawwan aduu akka armaan gadii kanatti mirkanaa'ee jira. Inninis waa'ee aduu ilaalchisee saayintistoonni yeroo lafa kaan aduun urjii handhuura sirna soolaariiti jedha. Sirna soolaarii kan jedhamaniif handhuuraa jechuudha aduun. Inninis haayidroojinii elementoota haayidroojinii fi hiiliyeemii irraa kan ijaaramtedha. Elementii haayidroojinii fi hiiliyeemii irraa kan ijaaramtedha. Haayidroojin jechuun elementii akkanaati. Hiiliyem jechuun ammoo elementii akkanaati. Elementii albuuda elementoota kanneen lameen irraa kan ijaaramte jechuudha. Akkasuma walnyaatinsi niikulaarii qaama keessoo ishee keessatti kan gaggeeffamu jira. Sirna soolaarii kana keessatti maaltu gaggeeffama? Walnyaatinsaa gaggeeffama jira. Walnyaatinsa maali? Niikulaar kan maddisiisa ifa ho'aa jechuudha. Sirna soolaarii keessaa qabiyyeen olaanaan 99.86% ta'u aduudha. Guddinni aduu tilmaaman lafa harka miiliyoona tokko. Guddina ajaa'ibaati musi ilaa ilaaha illallah. Kun dandeettii Rabbi agarsiisa. Lafa hamma lafti tun guddatu tilmaamuun nama dhibu guddinaan jechuudha. Nama keessa deemee beeka. Guddina lafaa kana harka miiliyoona tokko caaltee guddinaan argamti jedha lafti. Aduun jechuudha. Bocni aduu dugonqola sirriiti. Dugonqola jechuun kan keessi isaa duwwaan ta'in jechuudha. Waan keessi isaa keessoo isaa
there is some reaction wal nyaatinsi wayii kan jiru jechuudha wanni akka bakka keessisaa kan adda namaan baane jechuudha duqunqula jechuun suuraa amma keessisaa mul'atu kana jechuudha waan duudaa halluu tokko miti keessisaa makamaa jechuudha akka tokko ibiddaan kan guutame jechuudha laal. Garaagarummaan diiyaameetirii mudhii ishee fi bantuwanii 10,000 kiiloomeetira jedha. Kiiloomeetira 10,000. Garaagarummaan diiyaameetira mudhii ishee kana jechuudha. Diiyaameetirii kanaa jechuudha 10,000 kiiloomeetira kan fagaattuu fi bantuuwwan kiiloomeetira mudhii isheetii fi bantuu jidduu jiru. Mudhiin asii fi as jidduu garaagarummaan jiru diiyaameetiriin isii jechuudha. 10,000 kiiloomeetira jechuudha. Saffisni ifni aduu lafa dhaqqabuudhaaf itti fudhatu sekondii 8 qofa. Sekondii 8 qofatti fudhata. Jechuudha. Tempereecharii keessoo aduudhaa miiliheena 15 digirii seelisheelee gahuu qaba. Tempereechara keessa aduudha laal. Ho'a akkam akka qabdu. Tempereecharii 25, 30 fi 34 yeroo jedhaa deemu hagam takka lafti tempereecharii lafaa hagam takka akka ho'u ni beekna. Garuu keessi lafaa keessi aduudhaa jechuudha. Tempereechara ho'a jechuudha. Miiliheena 15 digirii seelisheelee kan gahu qaba. Atmosferii aduu baqaana 3 qaba. Atmosferii aduudhaa kuni baqaana 3 qaba. Innis baqaanota atmosferii kan jennu kan aduudhaa jechuudha. Footosferii kan jedhamu jira. Chromospherii jira. Koronaa kan jedhamantu jira jechuudha. Atmosferonni qilleensi atmosferii lafaa fakkeenyaaf baqaanota adda addaa qaba. Akkuma sanitti kan aduutis gurguddaa 3 jira. Footosferii, chromospherii, koronaa jennaan. Tempereecharii dirra aduu irra isaa jechuudha. Keessa isaa osoo hin taane aduu tana alli isaa jechuudha. Dirri isaa jechuudha. 5,000 digirii seelisheeliidha. Hanga 5,700 digirii seelisheeliiti kan inni qabu. Inni biraa waa'ee anaatoomii qaama atomii qaama aduu jechuudha. Anaatoomii aduu jechuun qaama atomii aduu jechuudha. Aduun qaamni isaa kana fakkaata. Bocni isaa kun akkuma ilaallee agarru kana jechuudha. Kana keessatti caasaa adda addaa jira. Fakkeenya chromospherii, koronaa fi fosferii atmosferii lafaa wanta aduudhaa kan inni san keessa jechuudha. Iddoo baqaanaa aduudhaa kuni adda adda bakki kun maal jedhama jee footosferii jedhama. Qilleensa footosferii jedhamutu iddoo kanatti argama. Bakka kanatti maaltu argama? Qilleensa chromospherii jedhamu argama. Bakka kanatti baqaana bakka kanatti immoo kan argamu koronaa kan jedhamu jira jechuudha. Atmosferii 3 qabda kan jedhu kunoo kana. Keessi isaa too handhuurti keessi isaa keessi lafaa jechuudha. Zoonii 3 jira. Keessa handhuura keessa isaa jechuudha. Keessa baqaana keessa aduu jechuudha. Zoonii convectionii jedhamu jira. Zoonii madana jedhamu jira. Zoonii koorii jedhamu jira. Koorii jechuun the central parts of the sun jechuudha. Keessa handhuura aduu jechuudha. It's a nucleus. Nucleusii biqiltoota yeroo jennu keessa handhuura isaa jechuudha. Akkasanitti kooriin the central parts of the sun. Qaamni ho'a cimaa qabu zooniiwwan aduu keessaa qaamni ho'a cimaa qabu kami jennaan koorii seenuun kana jechuudha. Kooriin hammi ho'a aduudha cimaan koorii keessatti argama jechuudha. Inni biraa waa'ee gilgaala 6 tuqaa takka. Himoota armaan gadii sirrii yoo ta'an dhugaa yoo sirrii hin ta'in immoo soba jechuun deebisiidha. Sirna soolaarii keessatti urjii tokko qofaatu jira jedha. Dhugaadha. Sirna soolaarii keessatti urjii tokko qofaa jira kan jiru soba. Urjii hedduu jira. Garuu handhuura urjiiwwan sirna soolaariiti. Kanaaf tokkoffaan soba. Aduun haayidroojiinii fi hiileemii irraa tolfamte jira. Dhugaadha lammaffaanii. Tokkoffaan soba lammaffaan dhugaadha. Qabiyyee sirna soolaarii keessa walakkaan aduudhaan qabamee jira. Walakkaa milakkii. Qabiyyee sirna soolaarii keessa parsantii 99.8 waan qabameef walakkaa miti soba tunis. Aduun guddina aduu yoo tilmaamne lafa harka miiliyoona 1 ta'uu hammachuu dandeessi jedha. Kun dhugaadha. Lafa harka miiliyoona 1tu aduudhaa wajjin wal qixxaachuu danda'a.
kuni waa'ee sirna aduutii dhugaadha jennaan. Waa'ee pilaanetota 8 fi pilaanetota kaanii yoo dhufnu pilaanetonni sirna soolaarii keessatti argaman 8 jennee kan sirna soolaarii keessatti argaman jechuudha. Kan sirna soolaariitiin ala 8 gaa Meerkurii, Veenus, Lafa, Marsi, Jupiter, Saatarni, Yuuraanusii fi Neeptiyuunii jennee jirra. Pilaanetonni 8 akka armaan gadiitti tokko tokkoon ibsamanii jiru jedha. Pilaanetota kanneen yoo ilaallu fakkeenya Meerkurii. Moggaasni maqaa pilaanetii kanaa saffisaan samii keessa waan deemtuuf kennameef jedha. Meerkurii wanni jedhameef saffisaan waan deemtuuf saffisaan. Moggaasni maqaa sababa pilaanetiin kun saffisaan samii keessa deemtuuf kennameef jedha. Pilaanetiin aduutti hiiqxee jirtu Meerkurii jedhamti mas. Aduutti hiiqxee pilaanetiin argamtu maal jedhamti? Meerkuriidha. Addeessi ni qabdi, addeessi hin qabdu. Dirri ishee baay'ee ho'a. Dirra dhooqaa baay'ee qabduudha. Dirri ishee jechuudha. Dhooqa hedduu qaqqabdi baay'ee ho'aadha. Maaliif? Aduudatti hiiqxee waan argamtuuf jechuudha. Ho'i isii baay'ee cimaadha jechuudha. Dirra addeessaatiin wal fakkaata. Addeessaatiin wal fakkaata. Tempereecharii guyyaa waan aduutti hiiqxee argamtuuf jechuudha. Hanga 400 digirii seelisheelii gahuu danda'a kan Meerkuriidha jechuudha. Gahaa jechuudha. Tempereecharii isii guyyaa waan aduutti hiiqxee argamtuuf 400 digirii seelisheeliidha. Meerkuriin harkisa giraafitii xinnaa qabdi jedha. Meerkuriin harkisa giraafitii xiqqaa qabdi. Maaliif? Ho'i cimaa waan jidduu isaatti argamuuf. Harkisa giraafitii xiqqaa qabdi. Meerkuriin atmosferii yookiin qilleensa ishee marsee hin qabdu jedha. Atmosferiin yookiin Meerkuriin atmosferii yookiin haala qilleensa isii marsee jiru hin jiru. Kana jechuunis bubbee fi haala qilleensaa hin qabdu jechuudha isiin. Qilleensi isii hin jiru waa'ee atmosferii hin jiru jechuun bubbee fi haalli qilleensaa hin qabdu jechuudha. Bishaanii fi qilleensi dirra ishee irrattis hin argamu jechuudha. Maal irratti? Meerkurii kana irratti jechuudha. Gilgaalli 6.2 gaafii armaan gadiif deebii gabaabaa kenni jedha. Meerkuriin addeessa meeqa qabdi jedha. Meerkuriin addeessa hin qabdu. Tempereecharii Meerkurii meeqa? 400 digirii seelisheeliidha. Dirri Meerkurii dirra addeessa pilaaneetii kamiitiin wal fakkaata? Dirri Meerkurii dirra addeessa pilaaneetii kamiitiin wal fakkaata? Aduutiin wal fakkaata. Meerkuriin bakka kanatti gaa dabalatee jechuudha. Dirri Meerkurii dirra addeessa pilaaneetii kamiitiin wal fakkaata kan jiru. Dirri Meerkuriidha dirra addeessa lafaatii wal fakkaata. Lafaatutu halluu kana qaba jechuudha. Halluu magariisa yoo ta'e kana cuquliisa magariisa waan jedhamu kana lafaatu qaba. Kan lafaatii wajjin wal fakkaata jennaani dirra lafaa yookiin dacheetii wal fakkaata. Gaafii afuraffaa Meerkuriin maaliif bubbee fi haala qilleensaa hin qabne kan jedhu waan atmosferii hin qabneef. Atmosferiin hin jiru jechuun waa'een bubbee fi haalli qilleensaa hin jiru jechuudha. Pilaanetiin itti aanu Veenusii jedhamti. Pilaanetii aduurraa fageenya lammaffaa irratti argamtu yommuu ta'u, aduu fi addeessatti aantee samii keessatti iftuudha isiinis. Ifa qabaachuudhaan aduu fi addeessatti aantee ifa kan qabdu Veenusiidha jechuudha. Addeessa garuu hin qabdu. Bahiitii aduutiin duratti bahatti yoo mul'atte isiin tun jechuudha. Veenusiin tuni osoo aduun hin bahin jechuudha. Bahatti yoo mul'atte bakkalcha barii jennaani jedha. Yemmuu lixuu aduutiin boodatti dhihatti yoo argamtu taate immoo urjii galgalaa jedhamti jechuudha. Veenusiin ni fiigdi waan ta'eef halkan qixxee keessatti samii irratti garuu hin mul'attu. Halkan qixxee samii irratti hin mul'attu. Veenus waan lafatti siqxee argamtuuf hammaan lafti walitti waan dhiyaattuuf pilaaneetii obboleettii lafaa jedhamtuudhaan beekamti jedha. Veenus tuni lafaa wajjin walitti dhiyaattee argamti. Bocaanis jechuudha. Waan lafaa wajjin walitti dhiyaattee argamtuuf jecha obboleettii lafaa jedhamuunis ni argamu jedhamuudhaan beekamti jedha. Pilaanota sirna soolaarii keessaa voolkaanoon baay'inaan irratti kan dhoohedha isiitan ammas. Voolkaanoon hedduun kan irratti dhoohu jechuudha. Pilaanetota hundarra ho'ituudha ammas. Waan voolkaanoon hedduun irra dhoohuuf jecha pilaanetota hundarra ho'ituudha jedha. Veenus tun. Tempereecharii guyyaa waan aduutti siqxee argamtuuf 460 digirii seelisheelii hanga 470 digirii seelisheelii qabaa jedha. Garuu Meerkuriin 400 qabdi.
ho'ituu tanaatu irra ho'aa jechuudha. Atmosferiin Veenus kaarboon daayoksayidii irraa kan uumamedha. Kanaaf ho'i Veenusii duumessaa fi baqaana kaarboon daayoksaayidiitiin alatti hin bahu jechuudha. Waan kaarboon daayoksayidii irraa uumameef jecha Veenusiin jechuudha. Ho'i Veenusii kuni duumessaa fi baqaana kaarboon daayoksayidii keessaa alatti hin bahu jechuudha. Xuuxamee as keessa taafaa jechuudha. Gaafilee armaan gadiitiif deebii gabaabaa kenna kan jedhu gaafiin takkaffaan Veenusiin addeessa meeqa qabdi? Addeessa hin qabdu isiin. Lammaffaan Veenusiin pilaaneetii aduurraa meeqaffaa irratti argamtudha jedha. Lammaffaa irratti argamti. Asitti yoo ilaaltu pilaaneetii aduurraa fageenya lammaffaa irratti argamtudha. Tempereecharii guyyaa Veenusii meeqa? 460 hanga 470 deema jechuudha. Takka. Veenusiin maaliif obboleettii lafaa jedhamtee beekamti? Waan lafaa wajjin walitti hiiqxee argamtuuf obboleettii lafaa jedhamtee beekamti. Akkasuma boca lafaatii wajjin wal fakkaatu waan qabduufi jedha. Pilaaneetii isa lafaa jedhamutti yoo dhufnu pilaaneetiin lafaa kunoo kana fakkaata. Moggaasni lafaa biyya Jarmanii irraa yoo ta'u biyyee kan jedhu irraa kan moggaafamedha. Biyyeedha qabdi achumaan lafa jedhameeni. Pilaaneetii aduurraa sadaffaa irratti argamtudha isiinis addeessa tokko qabdi jedha. Liikii addeessa tokko irra naannawa. Pilaaneetii addaa kan bishaan dhangala'oon irratti argamudha isiinis. Akkuma ilaallee agarru qaamni lafaa jechuudha parsantiin 70 ol kun jechuu qaama bishaanoodha. Kuni lafa. Kanaaf bishaan dhangala'ootu irratti argama. Waan adda isaa isii taasisu jechuudha. Pilaaneetii addaa kan bishaan dhangala'oon irratti argamudha. Pilaaneetii addaa kan lubbu qabeeyyiin irra jiraachuu danda'udha ammas. Lubbu qabeeyyiin lafa kanarra jiraachuu danda'a, bishaan keessas jiraachuu danda'a. Wanni adda isii godhu tokko kana jechuudha. Lafti baqaanota 3 of keessaa qabdi jedha. Baqaanni lafaa 3 jira. Innis tokko kiraastii jedhanii. Lammaffaan meentilii jedhama. Qabiyyeen baqaanonni lafaa inni biraa koorii jedhama. Kiraastiin dirra lafaa fi bishaan gubbaarra jiru yoo ta'u dirra lafaa kana jechuudha. Dirri lafaa kun yookiin kan bishaan irratti argamu kun gubbaan kun kiraastii kan jedhamu yommuu ta'u meentiliin ammoo jidduu kiraastii fi kooriitti kan argamudha jedha. Kooriin lafa handura lafaa ta'ee baqaa dhagaa kan ta'edha inni koorii jennuun kun jechuudha. Kanaaf baqaanota lafaa gaa kanaa jira. Fakkeenyaaf lafti gaa yoo akkana kana ta'e baqaana lafaa kana keessatti paartiin irraa kun jechuudha. Gubbaan kuni kiraastii jedhama jechuudha. Isa gubbaarraa jechuudha. Mentil wanta kiraastiin isaa mentilii jechuun ammoo jidduu kana kan argamu jechuudha. Mentil jennaan. Mentiliin jidduu kana kan argamu jechuudha. Akkanatti. Mentiliin paartii kana jechuudha. Mentilii jedhama. Paartiin kun maal jedhama? Mentil jennaan kun jechuudha. Akkanatti iddoon akkanatti dibamu kun jechuudha. Kun maal jedhama? Mentilii jedhama. Okay? Kun akkanatti mentil. Maal jennaani? Mentil. Kun mentilii jedhama jechuudha. Paartiin kaan ammoo inni koorii jennuun kan ammoo kooriin jidduu kana jechuudha. Handhuura kana jechuudha. Jidduun tun maal jedhamti? Handhuura lafaa jennaan. Handhuura lafaa jedhama jechuudha. Baqaanni lafaa akkanatti beekama jechuudha. Pilaaneetii hammaan Meerkurii, Veenus fi Marsii caaltuu dhiisiin tun ammas. Lafti Meerkuris ni caalti, Veenusis ni caalti, Maarsis ni caalti. Hammaan jechuudha. Atmosferii mataa ofii qabdi ammas. Qilleensa atmosferii jedhamu jechuudha. Atmosferiin kun lubbu qabeeyyiidhaaf akka mijatuuf xiyyaa summaawaa aduurraa dhufu maal godhaa? Ofitti xuuxa jechuudha. Xiyyaa summaawaa aduurraa dhufee lubbu qabeeyyii ajjeesu ofitti maal godhaa? Ofitti xuuxee
af keessatti hambisa jechuudha. Tempereecherri jiddu galeessi guyyaadhaa meeqa ta'a? Jiddu galeessan jechuudha akka walii galaatti 16 digirii seelisheela jechuudha. Akka lubbu qabiin irra jiraachuu danda'utti jechuudha. Gilgaali 6.4 maqaan lafaa maalirraa moggaafame kan jedhu biyyee irraa moggaafame. Gaaffii lammaffaa lafti pilaaneetii aduurraa meeqaffaa irratti argamti? Sadaffaa irratti argamti. Tempereecherri giddu galeessa guyyaa lafaa meeqa ta'a kan jedhu 16 digirii seelisheelidha. Lafti addeessa meeqa qabdi kan jedhu addeessa tokko qabdi jechuudha. Kuni gilgaala deebii gilgaala 6.1. Inni itti aanu waa'ee Marsiiti. Lafti Marsii irraas guddoodha jenne. Veenus irraas Meerkurii irraas guddoo jennee jirra. Waa'ee Marsii yoo dhufnu pilaaneetii diimtuu jedhamuudhaan beekamtuudha Marsiin tun. Akkasuma pilaaneetii aduurraa afuraffaa irratti argamtuudha isiin tuni. Diimtuu jedhamuun beekamtii afuraffaa irratti argamti jechuumas. Addeessa lama qabdi isiin. Akka aduutti addeessa tokko hin qabdu. Ji'a jechuudha lama qabdi. Tokko foobisii jedhanii lammaffaan diimos jedhama. Maqaan addeessota lameen Marsii kun jechuudha. Foobisii fi akkasuma diimos. Halluun ishee kan diimateef sababa albuunni iron oxide dirra ishee irratti baay'atuufidha. Dirra ishee Marsii kana gubbaarratti albuunni iron oxideidha. Ironii fi oxidein yeroo wal nyaatu sibiilli kun jechuudha. Maaluma daaraa diimtuu uuma jechuudha. Keelloo kana kan uuma jechuudha. Kanaaf diimatte. Pilaaneetii hammaan Meerkurii qofa caaltuudha. Meerkuriidhaan ala hundaa gadi jechuu isiin irra xiqqoodha. Meerkurii qofa caalti hammaan jechuudha. Akkasuma volkaanoo guddaan sirna soolaarii Marsii irra jira waan ta'eef volkaanoon guddaan sirna soolaarii Marsii irratti waan argamuuf kunis argamaa jira. Innis maal jedhama? Olympus Monsii jedhamuudhaan beekama jedha. Olympus Monsii. Volkaanoon guddaan Marsii irratti argamu kun jechuudha. Olympus Monsii jedhama. Kana qabadha akkasitti. Kunis hojjaan isaa ol yeroo burquu jechuudha. Yeroo dhoowwu jechuudha. Hojjaan isaa 21 kiiloomeetira fi dalgeen isaa immoo 600 kiiloomeetira kan qabudha. Yeroo dhangala'u dirra Marsii kanarratti jechuudha. Hojjaan oloo isaa maali? 21 kiiloomeetira ol fagaata. Dalgee immoo 600 kiiloomeetira kan qabudha. Atmosferii haphataa ta'e qabdi. Atmosferiin kun caalatti kaarboon daayoksayidii qaba. Garuu ho'a akka Veenusiitti ukkaamsee hin qabu. Veenusiin gaa ho'a kaarboon daayoksayidii kana of keessatti ukkaamsee qaba. Garuu ho'a akka Veenusiin of keessatti ukkaamsisan hin qabu. Okay? Kuni maali? Marsii jechuudha. Gilgaalli 6.5 atmosferiin Marsii caalatti maalirraa tolfame? Kaarboon daayoksayidii. Asittis kaarboon daayoksayidii waan jedheef. Marsiin diimattee akka mul'attuuf albuunni taasise maal kan jedhu iron oxide jennaan. Iron oxide. Iron oxide kana yoo barreessinu FeO kana jechuudha. Iron oxide. Yoo kaa'o iron oxide 2 oxygen 3 kana jechuudha. Kanaatu albuuda kanaatu Marsiin akkasiin diimattu taasise jechuudha. Maqaan volkaanoo guddaa sirna soolaarii Marsii irratti argamu maal jedhama kan jedhu Olympus Monsii kennu kana jechuudha. Olympus Monsii jedhama. Marsiin hammaan pilaanetii kam caalti kan jedhu Meerkurii caalti. Meerkuriin alatti hundaa gadi jechuudha. Kuni deebisaa afuraffaati. Inni itti aanu waa'ee Jupitariiti. Jupitariin pilaanetii alaa jedhamuudhaan kanneen beekaman keessaa isa tokkodha. Jupitarii jechuudha. Moggaasni isaa Roomaanota durii biratti waaqa samii jedhamuudhaan yaamamaa ture. Yeroo qorannoodha yeroo saatalaayitiidha yeroo argan jechuudha. Pilaanetii aduurraa 5ffaa irratti argamtudha. Pilaanetota gaazoo keessaa isii jalqabaati ammas. Gaazoo hamma gaazii of keessaa qabdu jechuudha. Addeessota 79 qabdi. Addeessonni Jupitarii gurguddoo ta'an 79 kana keessaa gurguddoo 4 jira.
Isaan afranuu addeessota Gaalaaliyoo jedhamu. Afran kun jechuudha. Isaanis loo addeessonni gurguddoon kunniin maal jennaani? Tokko loo jedhama, Yurooppaa jedhama, Gaanimeedaa jedhama fi Kaalistoo jedhama. Addeessota gurguddoo afran kana qabdi. Gurguddoo afur kaan 75 waliigala 79 jechuudha. Addeessi guddaan sirna soolaarii Gaanimeedaa walakkaan kattarraa. Addeessi guddaan sirna soolaarii Gaanimeedaan jedha. Walakkaan kattarraa, walakkaan ammoo cabbiirraa ijaarame jedha. Addeessi guddaan sirna soolaarii maali yoon jedhame Gaanimeedaa kan jedhamu yommuu ta'u, walakkaan isaa kattarraa dalagame dhagaa jechuudha. Walakkaan isaa ammoo cabbiirraa kan ijaaramedha. Hammaanis Meerkurii ni caala ofiisaatiif. Addeessummaan kun qoftiin hammaan maal caala? Meerkurii ni caala jedha. Pilaaneetota jiran keessaa hammaan guddaan Juupitarii jechuudha. Pilaaneetota 8 jira. Pilaaneetota 8 jiran keessaa hammaan guddaan eenyu yoo jenne Juupitariidha jechuudha. Obomboleettiin guddaan irratti ni argamti jaammas. Obomboleettii guddaan bubbeen cimaan jechuudha. Gubbaa isaa irratti ni argamti. Saffisni bubbee kanaa 432 km/h sa'aatiidhatti hangana deema jedha. Saffisni bubbee kanaa 432 km/h deema jechuudha. Bakki obomboleettiin kun atmosfeerii Juupitarii keessatti uumamu sun maal jedhama? Ispootii diimaa guddaa uuma jedha. Bakki obomboleettiin kun atmosfeerii Juupitarii keessatti uumamu, bakki itti uumamu maal jedhama? Ispootii diimaa guddaa jedhama. Iddoon kun lafarraa teeleskooppiidhaan mul'ata jedha. Iddoon kun lafarraa maaliin mul'ata? Teeleskooppii jechuudha. Meeshaa fageenya irratti waa ittiin qorannu jechuudha. Maal jedhama inneeni? Ispootii diimaa guddaa uuma jedhe. Juupitariin haayidroojinii parsantii 82 fi hiiliyeemii parsantii 17 walitti parsantii 99 fi amooniyaa fi mitteenii walitti parsantii takka irraa tolfame jedha. Juupitariin kun akkuma aduutti haayidroojinii fi hiiliyeemii faarraa uumamte jechuudha. Atmosfeeriin Juupitarii haphatee qorratu yoo keessa seenaa adeemamu immoo yabbataa furdachaa baay'achaa ho'aa adeema jechuudha. Atmosfeeriin Juupitarii qorrii haphatee seena. Garuu suutaan ho'i isaa maal deema? Baay'achaa akkasii ho'aa adeema jechuudha. Tempereecharri giddugaleessi dirra Juupitarii 120 digirii seelisheelidha. Baay'ee ho'aa jechuudha. 120 digirii seelisheelii jechuun baay'ee ho'aa jechuudha. Himootni armaan gadii sirrii yoo ta'e dhugaa yoo sirrii hin taane soba jechuun deebisi jedha. Juupitariin pilaanetii xiqqaadha jedha. Pilaanetii guddaa jedhamuudhaan beekama jechuudha. Pilaaneetota hundarra guddaan pilaanetii Juupitariiti sobatuni. Gaafa lammaffaa ispootii diimaa guddaan Juupitarii lafarraa ijaan arguu dandeenya jedha. Lafarraa teeleskooppiidhaan lafarraa arguu dandeenya waan ta'eef dhugaadha jechuudha. Addeessi guddaan sirna soolaarii Juupitarii irratti argama jedha. Likki. Addeessi guddaan afran jiran keessaa asirratti argama jechuudha. Gaanimeedaa kan jennuun. Dhugaadha tunis. Addeessi guddaan sirna soolaarii Juupitarii irratti argama kan jiru dhugaadha. Juupitariin aduurraa pilaaneetii 5ffaa irratti argamtudha jedha. Likki asittis 5ffaa jennee waan dabarreef. Tunis 4ffaan dhugaadha jechuudha. Gaafi wanta gara Saatarnii yaa dhufnu. Gara Saatarnii. Moggaasni Roomaanota durii biratti waaqa qonnaa jedhamuudhaan yaamamaa jedha Saatarnii kanaan. Pilaaneetii aduurraa 6ffaa irratti argamuudha. Pilaaneetiin kun jechuudha aduurraa 6ffaa irratti argama. Pilaaneetii guddinaan 2ffaa irratti argamtuudha ammas. Tokkoffaan guddinaan Juupitariidha. Isatti aanee pilaaneetiin guddaan Saatarnii kan inni kana jechuudha. Okay. Inninis addeessa 82 qaba. 79 kan qabu Juupitariidha. Kun 82 qaba jechuudha. Saatarniin teeleskooppiin osoo hin hojjetamin jechuudha. Teeleskooppiin osoo hin hojjetamin duratti kan beekamtuudha. Teeleskooppiin alatti pilaaneetii lafarraa mul'atan keessaa isii dhumaati isin. Osoo teeleskooppiin hin fayyadamne lafarraa kan mul'atanidha jedha.
Qubeellaawwan Saatarnii garuu teeleeskooppii malee mul'atan. Qubeellaadha jechuun wanta isiidhaan marsee argamu kana jechuudha. Kan isiidhaan marsee argamu kuni qubeellaa isii jedhama. Okay? Isiin garuu teeleeskooppii malee mul'atu kun. Garuu isiin ammoo lafarraa daayirektii teeleeskooppii osoo fayyadamnetti ni mul'atti jaa. Qubeellaawwan Saatarnii yeroo jalqabaaf saayintistiin Galileo Galiliitiin bara 1610 teeleskooppiidhaan mul'ifame jira. Okay? Eenyu mul'ifame? Saayintistii beekamaa Galileo Galiliitiin bara 1610 teeleskooppiidhaan mul'ifame jechuudha. Pilaaneetii Gaazawoodha ammas. Pilaaneetii Gaazawoo mitteenii gaazii kan of keessaa qabdu jechuudha. Baay'inaan haayidroojinii fi hiiliyeemii irraa kan tolfamtedha akkuma pilaanetota kaaniiti. Saatarniin baay'ee salphoodha ammas. Saffisni yookiin qaamni isii baay'ee salphoodha. Sababa haayidroojinii fi hiiliyeemii irraa tolfameefidha kunis. Okay? Gaazawoodha. Haayidroojinii fi hiiliyeemii irraa kan tolfameefidha. Sababa haayidroojinii fi hiiliyeemii irraa tolfameef baay'ee salphoodha. Kana jechuun rukina xiqqaa qabdi jechuudha. Hangi isii xiqqaadha. Bubbeen obomboleettii baay'inaan atmosferii Saatarnii keessa naanna'u jedha. Bubbee obomboleettii baay'inaan bubbeen obomboleettiidhaa baay'inaan atmosferii Saatarnii kana keessa naanna'u jedha. Saffisni isaa hanga 800 km/h gaaya waan ta'eef sirna soolaarii keessatti isa ol aanaadha jechuudha saffisni bubbee Saatarnii kana keessa naanna'u. Tempereecharii jiddu galeessi dirra Saatarnii 138 hanga 178 digirii seelisheerii ta'a. Tempereecharii keessoo Saatarnii garuu 57 digirii seelisheeriidha. Kan dirraa turra ho'aadha jechuudha. Gaafilee armaan gadii dhugaa yookiin soba jechuudhaan deebisa jedha. Saatarniin teeleskooppiin qofa mul'ata jedha soba kun. Teeleskooppiidhaan alattis kan mul'ate kan beekamu waan ta'eef. Saatarniin pilaaneetii Gaazawoodha jedha dhugaadha. Pilaaneetii Gaazawoodha. Pilaanetota Gaazawoo jedhaman keessaa ishee tokko jechuudha. Qubeellaa Saatarnii ijaan arguu ni dandeenya jedha lakki. Qubeellaa Saatarnii kan jedhaman teeleskooppiidhaan alatti ijaan argamuun hin danda'amu jechuudha. Gara Yuunaanis yoo dhufne pilaanetii isii 8ffaa jechuudha. Moggaasni Giriikota durii biratti egaa Yuuraanusii kennuun kun waaqa samii jedhamuudhaan yaamamti. Waan halluu samaawii waan qabduuf. Pilaanetii jalqabaaf teeleskooppiidhaan argamtee dhiisin ammas. Pilaanota jiran keessaa pilaanetii yeroo jalqabaatiif argamte pilaanetii Yuuraanusii jennuun kana. Okay? Yeroo jalqabaatiif kan argamte jechuudha. Addeessa meeqa qabdi? 29 qabdi. Addeessa 27 qabdi. Akka lafaatti addeessa tokkoon qabdu jechuudha. Ji'a 29 qabdi. Yeroo jalqabaaf Yuuraanusiin kan arge Wiiliyaam Heerschel bara 1781tti yeroo hawaa teeleskooppiidhaan qoratudha innis. Yeroo hawaa teeleskooppiidhaan qoratutti namni Wiiliyaam Heerschel jennuun kun jechuudha. Wiiliyaam Heerschel namni jennuun kun bara 1781tti yeroo teeleskooppiidhaan jechuudha hawaa kana yeroo qoratu nama argateedha jechuudha. Pilaanotota keessaa dalga ciisuudhaan siiqee ofiirra naannofti isiin kun. Dalga ciisuudhaan siiqee yookiin orbitii isiirra naannofti isiin. Pilaaneetii Gaazawoo keessaa ishee xiqqoodha ishiinis. Pilaanotota Gaazawoo jedhaman keessaa isii xiqqoodha. Haa ta'u malee lafa harka hedduun caalti jedha isummaan tunu. Haa ta'u garuu lafa harka hedduun caalti jedha. Atmosferii Yuuraanusii caalatti haayidroojinii yoo ta'u, atmosferiin isaa caalatti haayidroojinii yoo ta'u, mitteenii baay'ee ta'e irraa ijaaramte garuu. Mitteeniin ifa diimaa xuuxuudhaan ifa cuquleessa burqisiisa. Mitteeniin isiin irraa ijaaramte suni ifa diimaa maal godha? Ofitti xuuxuudhaan ifa cuquleessa burqisiisa. Kanaafuu dirri Yuuraanus halluu cuqul magariisaadhaan kan haguugame akka inni haguugame kan taasisedha jechuudha. Mitteeniin kun. Pilaanetota sirna soolaarii keessaa ishee qorrituudha ammas. Qorraan tan baay'ee beekamtuudha isiin. Tempereecharri guddaan dirra Yuuraanus 150 fi meeqa? 153 jechuudha. Tempereecharri xiqqaan Yuuraanus garuu 218 digirii seelisheeriidha jechuudha.
Okay. Gaafilee armaan gadii deebii gabaabaa kenni kan jettu Uranus pilaaneetii gaazoodha dhugaadha. Pilaaneetii gaazoodha dhugaadha jennaan. Atmosfeeriin Uranus caalatti maalirraa tolfamee jira? Caalatti haayidrojiinii irraa tolfame. Okay. Atmosfeeriin Uranus caalatti maalirraa tolfame kan jedhu haayidrojiin irraa tolfame. Akkasuma gaazii Uranus halluu cuquliisa magariisoo akka qabaatu kan taasisu eenyu kan jiru miteen CH4. Kana gaazii miteenii kanaatu halluu cuquliisa magariisa akkasiin qabaatu taasisu jechuudha. Uranus fageenya aduurraa pilaaneetii meeqaffaadha kan jiru pilaaneetii torbaffaadha jechuudha. Pilaaneetii torbaffaadha jennaan. Maaliif asittis ibsuu baatu pilaaneetii torbaffaadhaatti argamti. Pilaaneetii saddeettaffaan Neeptiyuunii waan ta'eef. Inni itti aanu waa'ee Neeptiyuuniiti. Pilaaneetii Neeptiyuun kan jennu kana jechuudha. Moggaasni Roomaanota durii biratti gaa waaqa garbaa bishaan waan fakkaatuuf waaqa garbaa jedhamuudhaan yaamamti. Addeessa meeqa qabdi? Addeessa 14 qabdi. Pilaaneetii saddeettaffaa irratti argamtuudha isiinis. Pilaanota hunda caalaa fagaattee argamti isiin ammas. Pilaanota 8 jiran kana keessaa aduurraa hunda caalaa fagaattee tan argamtu Neeptuunii kana jechuudha. Pilaaneetii gaazoodha. Gurguddoowwan gaazoo jedhaman kana keessatti argamti jechuudha isiinis. Haayidrojiinii fi hiileemii irraa kan tolfamtedha. Pilaaneetiin Neeptuun baruma 18 dhiheenya kana jechuudha. Bara 1846tti argamte. Addeessi ishee jalqabaas mul'ate jedha. Maqaan addeessa tana garuu maal jedhama? Tiriitoon jedhama. Tiriitoon. Addeessi Neeptuun maal jedhama? Tiriitoon jedhama. Wanti ishee addeessii taasisu Neeptuunii kana faallaa sochii Neeptuuniin siiqqee ofiirra naanna'uudhaan taasiftudha. Jarri pilaanetoonni 8 keessaa 7 kallattii fuulduraatti kan taasisan yommuu ta'u, isiin faallaa sochii faallaa qabdi. Ofirra sochii faallaa ofirra naanna'uudhaan siiqqee ofirra naanna'uuti jechuudha. Atmosfeerii cuquliisa haayidrojiinii fi miteenii irraa tolfamte ammas. Atmosfeeriin isii maali? Maaliin kan irraa dalaga kan atmosfeeriin cuquliisa haayidrojiinii fi miteenii irraa kan tolfamedha. Atmosfeeriin isiidha. Qubeellawwan baay'ee haphataa ta'e waan qabduuf hin mul'atu. Jechuudha. Haalli qilleensaa hammaan sirna soolaarii Neeptuunii irratti argama. Haalli qilleensaa jechuudha. Hammaan sirna soolaarii Neeptuunii irratti argama. Haayidrojiinii fi hiileemii irraa waan dalagamteefidha. Pilaanetoonni keessa ishee bubbeen itti baay'atudha isiis. Pilaanetota keessa isheetti bubbeen itti baay'atudha. Saffisni bubbee kana 1,200 km/h ni caala. Okay. Saffisni bubbee sa'a takkatti kiiloomeetira 1,200 deemuu danda'a jechuudha. Bubbee cima qabdi jechuudha. Tempereecharii guddaan dirra Neeptuunidha 200 fi takka digirii seelisheelidha. Gaafilee armaan gadii deebisaa kennija. Tiriitooniin addeessa sirna soolaarii keessatti amala addaa akka qabaatu maalitu taasise kan jedhu tiriitooniin jechuudha asitti ibsameetu jira. Wanni addeessii taasisu faallaa Neeptiyuunii deemudha. Okay. Addeessi tiriitoonii jedhamu kun faallaa Neeptiyuunii isii keessatti jechuudha. Faallaa Neeptiyuunii deemu. Okay. Wanni addeessii taasisu tokko kana. Neeptiyuuniin lafarraa maaliin argamte? Teleeskooppiidhaan argamte. Dhiheenyuma kan argamte jechuudha isiin. Neeptuun aduurraa pilaaneetii meeqaffaa irratti argamti? Fagaattee 8ffaa irratti argamti jechuudha. Aduurraa pilaaneetii fagaattee 8ffaa irratti argamtudha jechuudha. Pilaanetonni gurguddaan 8 kan hanga ammaa dubbannedha jechuudha. Kanneen hafan pilaanetota dwaarfii kennuun jechuudha. Pilaanetota dwaarfii kanneen ulaagaa pilaanetota hin guunne jechuudha. Yeroo ammaatti pilaanetonni dwaarfii jalatti ramadaman kan beekaman 5 jira jechuudha. Pilaanetota dwaarfii jedhamanii kan beekaman meeqa jira? 5 jira. Isaanis Seeris jennaan tokko, Pluutoo, Haawumiyaa, Makmakee, Eeris kan jedhaman kunniin pilaanetota 5 kun pilaanetota dwaarfii jedhamuudhaan kan beekamanidha.
Ceres kan argamu jidduu Marsii fi Jupiter jidduutti. Sababa astrooyidii keessatti yoo ta'u, sababa sabbata astrooyidii keessatti kan argamtu yoo ta'u Ceres tuni. Kanaafan afran immoo Neeptuunidhaan boodatti aduurraa fagaatanii argaman jechuudha. Okay? Marsii fi Jupiter jidduutti kan argamtu taa'ee yommuu taatu, kanneen afran hafan aduurraa fagaatanii Neeptuunii boodaan kan argamanidha. Wantoon tokko pilaaneetii Dwarfii jedhamuudhaaf ulaagaan waldaa astiroonoomii jechuudha addunyaadhaa kaa'ee guutuu qabu keessaa tokko pilaaneetiin tokko pilaaneetii jedhamuudhaaf pilaaneetii Dwarfii jedhamuudhaaf jechuudha. Ulaagaan isaan kaa'an tokko aduurra naanna'uudha qabu pilaaneetii Dwarfii jechuudhaaf. Tokkoffaa aduurra naanna'uudha qabu. Akka lammaffaatti hanga boca isaanii murteessuu danda'u kan qaban ta'uudha qaban. Bocni hangi bocna isaanii kan murtaa'aa ta'e tokko ta'uu danda'uudha qaba. Orbitii mataa ofii murtaa'aa ta'e kan hin qabne ta'uu qaba. Orbitii mataa ofii murtaa'aa ta'e tokko kan hin qabnee fi akkasuma addeessota kan hin qabnedha isaan jechuudha. Addeessotas hin qaban, orbitii mataa isaanii murtaa'aa ta'anis hin qaban. Pilaanetota Dwarfii kanneen tokkon tokkotti yoo kan ilaallu ta'e Ceres kan jedhamu kanarraa yookaanu Ceres kunoo kana fakkaatti. Bocni isii kana fakkaata, kattaa fakkaatti. Diyaameetiriin ishee dheerinni bal'ina ishee jechuudha asirraa ka'e kanatti. Diyaameetiriin isii kun jechuudha 950 kiiloomeetira dheerata. Tempereecharii dirree isee kuni tempereechara as gubbatti argamu ho'i jechuudha. Qorraa fi ho'i tempereechara as gubbatti argamu 105 digirii seelisheeriidha jedha. Kan lafaa gaa akkuma beeknu 16 jennee beekadha jiddu galeessanii. Pilaaneetii Dwarfii aduutti hiiqxee argamtuudha isiinis Ceres tun. Pilaaneetii Dwarfii aduudhatti hiiqxee argamtuudha. Addeessa hin qabdu. Al tokko aduura naanna'uudhaaf waggaa 4 fi baatii 6 itti fudhata jedha. Waggaa 4 fi baatii 6 aduu irratti kan naanna'uudhaaf itti fudhata jechuudha. Saffisa suutoo qabdu jechuudha. Pilaaneetii Dwarfii yeroo jalqabaaf mootora hawaa keessa adeemuun daawwatamedha isiin tun jechuudha. Pilaaneetii yeroo jalqabaaf mootora hawaa keessa deemuun daawwatame jechuudha. Yeroo jalqabaaf. Ceres sekondii tokkotti hanga ishee keessaa 6 kiiloogiraama sababa hurkaatiin dhabdi jedha hanga ulfaatina isii kana keessa. Kiiloogiraama 6 dhabdi. Sababa hurkaatiin maaliif ta'uu danda'e? Aduudhatti akkaan hiiqxee waan argamtuuf jechuudha. Hanga sabbata astrooyidii keessaa 1/3 gumaachi isiiti jechuudha. Sabbata astrooyidii san keessatti 1/3 kan qabattee jirtu eenyu? Ceres tana jechuudha. Gaaffii armaan gadii deebisaa gabaabaa kenna jedha. Pilaaneetiin Dwarfii Ceres eessatti argamti jedha. Jupiterii fi Mars jidduutti kan argamtudha. Isiinis Venus jidduutti argamti. Pilaaneetota Dwarfii keessaa pilaaneetiin kun eessatti argamti jedha. Uno asitti Ceres kan argamtu Marsii fi Jupiter jidduutti argamti. Sirriidha. Marsii fi Jupiter jidduutti argamti. Ceres addeessota meeqa qabdi? Addeessa hin qabdu isiini. Tempereechara dirree isee 105 digirii seelisheeriidha. Ceres al tokko aduura naanna'uudhaaf yeroon itti fudhatu waggaa 4 fi baatii 6 itti fudhata jechuudha. Baatii 6 itti fudhata. Waggaa 4 fi baatii 4.6 itti fudhata jechuudha. Inni itti aanu Pluutoodha. Pluutoo isa eenyu jechuudha. Diyaameetiriin Pluutoodha. Pluutoon gaa akkuma nu agarru isii kana. Pluutoon diyaameetiriin isii hangi isiin diyaameetiriin dheerinni bal'ina isii akkanatti jechuudha. 2372 kiiloomeetira. Tempereecharri dirra Pluutoo 229 digirii seelisheeriidha. Al tokko aduura naanna'uudhaaf waggaa 248 itti fudhata. Baay'ee suutu sochooti jechuudha. Addeessota 5 qabdi ammas isiin. Addeessota mataa isii 5 qabdi. Pilaaneetii Dwarfii aduurraa fageenyaan lammaffaa irratti jirtudha Pluutoon tun jechuudha.
fageenyaan lammaffaarratti argamti. Hanga bara 2006 akka lakkoofsa Abashaatti pilaaneetii saglaffaa taatee galmooftee turte isiin jechuudha. Haa ta'u garuu ulaagaa pilaaneetii waan hin guutiniif keessaa baasan jechuudha warri saayintistoota jechuudha. Pilaaneetota dwarfii keessaa ishii guddoon Pluutoodha jechuudha. Kanneen dwarfii 5 jenne keessaa guddoon Pluutoodha. Pluutoon harki tokko sadaffaan ishee bishaaniin kan guutamte jechuudha. Harki tokko sadaffaan isii maali? Harka sadii keessaa harki tokko bishaanii jechuudha. Pluutoon mootora hawaatiin daawwatamte jirti jedha. Akkuma Ceres, Pluutoonis mootora hawaatiin daawwatamte jirti. Pluutoon yeroo tokko atmosferii ni qabdi jedha. Atmosferii yeroo qabdu sun haala jijjiirama qilleensaa ittiin uumama. Yeroo hin qabne immoo haala qilleensaa ittiin jijjiirama. Ho'aa fi qorri kun hin jiru jechuudha. Bubbeenis hin jiru. Garuu yeroo haalli atmosferii itti uumamu san keessatti immoo bubbeenis ni jijjiira yeroo tokko jechuudha. Gaafii armaan gadii deebii gabaabaa kenne kan jedhu pilaaneetiin dwarfii Pluutoo eessatti argama kan jedhu Neeptiyooniidha boodaan. Pilaaneetii marti pilaanetota wanarraa fagaachuudhaan aduurraa fagaachuun lammaffaarratti argamtu yeroo ta'u Neeptiyoonii boodaan argamti. Tempereecharii Pluutoon dwarfii keessaa ishee guddoon eenyu jedha. Pilaanetota dwarfii keessaa ishee guddoon eenyu kan jiru Pluutoodha. Tempereecharii dirra Pluutoodha meeqa kan jiru baay'ee guddaadha. 229 digirii seelisheelidha. Akkasuma Pluutoon addeessota meeqa qabdii jedha. Pluutoon addeessota 5 qabdii jedha. Hedduu qabdii jechuudha. Pluutoon al tokko aduura naannoof yeroo hammamii itti fudhata? Waggaa 248 itti fudhata. Suuta deemti jechuudha. Waggaa 248 itti fudhata aduura naannoodhaaf. Pilaanetota dwarfii kan jedhaman keessaa inni biraa Haawumiyaa kan jennuun kana. Haawumiyaa kan jennuun kana. Diyaameetirii mudhii isaa 1940 itti dheerata akkanatti jechuudha. 1960 kiiloomeetira hanga 1518 kiiloomeetira ta'a. Diyaameetiriin bantoo kan kallattiidha jechuudha. 996 kiiloomeetira ta'a. Tempereecharii dirra Pluutoo irraa isin jechuudha 200 fi tempereecharii dirra Haawumiyaa kuni 240 digirii seelisheelii ta'a. Al tokko aduura naannoodhaaf asitti dirra Pluutoo kajuu kuni dirra Haawumiyaati 200 fi meeqa itti fudhata 240 digirii seelisheelii jechuudha. Al tokko aduura naanna'uudhaaf waggoota 283 itti fudhata. Fi waggoota 283 tuqaa 3 jechuun waggaa 283 fi baatii 3 itti fudhata jechuudha aduura yeroo takka naanna'uudhaaf. Addeessota 2 qabdi isinis akka Pluutootti 5 qabdu 2 qabdi. Dheerinni guyyaa Haawumiyaa sa'aatii 3 fi daqiiqaa 90 itti fudhatu sa'aatii 3 fi daqiiqaa 9 qofaaf tura. San booda ni dukkanaa jecha. San booda ni dukkanooti ni dhaamti jechuudha. Bocni Haawumiyaa maal fakkaata kan jiru boca adiidha. Boca adii geengawaa ta'e tokko qabdi. Boca adii geengawaa boca akkasuma dhooqa qaqqabuudha. Boca geengawaadha. Adii geengawaadha. Haawumiyaan addeessota meeqa qabdi kan jiru 2 qabdi. Dheerinni guyyaa Haawumiyaa sa'aatii 3 fi daqiiqaa 9. Al tokko aduura naannoof Haawumiyaa yeroo hammamii itti fudhata kan jiru waggaa 280 fi 3 fi baatii 3 itti fudhata jechuudha. Baay'ee dheeraadha jechuudha. Inni biraa makmakeedha. Makmakee keennuun kunis kana fakkaata. Diyaameetiriin mudhii isiidha jechuudha. Diyaameetiriin mudhii isii kan inni dheeratu 1434 kiiloomeetira yommuu ta'u, diyaameetiriin bantoo immoo kan kallattiidha jechuudha. 1422 kiiloomeetira ta'a. Tempereecharri dirra makmakee 239 digirii seelisheelii ta'a. Tempereechara ho'aa qabdi jechuudha. Al tokko aduurra naannoof waggoota
dhibba sadii fi sagal fi baatii sagalitti fudhata. Kun inumaa irra suutaawaa jechuudha. Addeessa meeqa qabdi? Tokko qabdi addeessa. Waggaan isiin aduura naannoodhaaf fudhatu immoo waggaa hangana tempereecharii isii hangana jechuudha. Makmakeen pilaaneetii dwarfii dhiheenya kanatti yeroo dhiheenyaa kan argamtedha isiin jechuudha. Moggaasni maqaa kan kennameef erga argamtee waggaa 3 booda waan ta'eef makmakee waggaa 3 erga argamtee dhiheenya kana jechuudha. Wagguma 3 dura argamtee makmakee kan jedhamu kuni gana maqaan biraallee itti moggaafamuu danda'a jechuudha tarii. Gaafiin Gilgaala 6.3 tempereecharii dirra makmakee meeqa kan jedhu tempereecharii isii 239 digirii seelisheelidha. Akkasuma makmakeen addeessota meeqa qabdi kan jedhu addeessota tokko qabdi. Makmakeen al tokko aduura naannoof waggaa 300 fi baatii 9 itti fudhata. Kuni kana jechuudha. Inni biraa Eeris kan jennuuni. Eerisis pilaanetota dwarfii kanneen ulaagaa pilaanetii hin guunne keessaa tokko yommuu ta'an, pilaanetota dwarfii kan jedhaman keessaa tokko yommuu ta'an jechuudha. Diyaameetirii mudhii isaa 2,226 digirii 26 kiiloomeetira ta'a. Tempereecharii isiis 231 digirii seelisheelidha. Al tokko dura naannoodhaaf waggaa 500 fi baatii 9 itti fudhata jira. Baay'ee suuta sochooti jechuudha. Sochiinsi baay'ee suutaa jechuudha agarsiisa. Addeessa tokko isiinis addeessa meeqa qabdi? Tokko qabdi. Pilaaneetii dwarfii makamakeetti aantee aduu irraa fagaattee tan argamtudha jechuudha. Okay? Makamakeetu irra fagoodha. Isiidatti aantee fagaattee tan argamtu jechuudha. Eeris pilaaneetii dwarfii guddinaan lammaffaa taateedha ammas. Eeris pilaanetota dwarfii 5 jiran keessaa Pluutoodhaatti aantee lammaffaarratti argamtu maal eenyu jennaani Eeris tanaa jechaadha. Eeristutu lammaffaarratti argama guddinaan jechuudha. Guddina isheetiin wantoota sabbata astrooyidiitti argaman hunda haammachuu dandeessi jedha. Garuu Pluutoon tokko sadaffaa haammattee argamti. Isiin ammoo wantoota sabbata astrooyidii irratti argaman hunda haammachuudha dandeessi jedha guddinaan yoonii fi wal bira qabamu jechuudha. Tempereecharii dirra Eeris meeqaa kan jedhu tempereecharii isiidhaa 231 digirii seelisheelidha. Eeris addeessi meeqa qabdi kan jedhu tokko qabdi. Eeris aduurra al tokko naannoodhaaf yeroo hammamii itti fudhata kan jedhu waggaa 500 fi waggaa 560 fi baatii 9 itti fudhata jechuudha. Kuni garaagarummaa pilaanetota dwarfii kanneen jedhaman keessaa jidduu isaaniitti garaagarummaa jirudha jechuudha. Garaagarummaa isaan jidduu jirudha jechuudha. Kabiraa waa'ee uumama sirna soolaarii waa'ee jennuu kana. Uumamni sirna soolaarii kun maali? Kan jedhu jechuudha. Uumama sirna soolaarii kan jedhu kana keessatti sirni saayinsiin waa'ee sirna soolaarii kana qo'atu astiroonoomii yemmuu jedhamu saayintistoonni jechuudha. Saayinsiin jechuudha waa'ee sirna soolaarii qoratu maal jedhama? Astiroonoomii jennaan. Astiroonoomii jedhama. Okay? Saayinsiin waa'ee sirna soolaarii qoratu maal jedhama? Astiroonoomii yommuu jedhamu saayintistoonni waa'ee sirna soolaariidhaa qoratan immoo maal jennaan? Astiroonomaarota jennaan. Astiroonomaarota. Saayintistoota jechuudha. Meeshaan waa'ee pilaanetota lafaa pilaanetota lafa irra taa'uudhaan ittiin qo'annu waa'ee pilaanetotaa jechuudha lafarra teenyee ittiin qo'annu maal jedhamti jennaan? Teeleskooppii jennaan. Meeshaan jechuudha. Meeshaan ammayyaa hawaa keessa deemuudhaan qoratu immoo meeshaan ammayyaa jechuudha mootora hawaa keessa socho'u yookiin spacecraft jedhama jechuudha. Meeshaan ammayyaawaa ta'e kan hawaa keessa samii tana keessa deemee pilaanetota sirna soolaarii jedhaman kana qoratu maal jedhama? Spacecraft yookiin mootora hawaa keessa socho'u jedhama jechuudha. Kunis pilaanetota sirna soolaarii keessatti argaman harka caalaan isaanii ittiin kan qoratamanidha jechuudha. Kanaan qorataman jechuudha mootora kanaan. Astiroonomaroonni amaloota sirna soolaarii hedduu
qorannoo isaaniitiin hubatanii jechuudha akka armaan gadiitti yaada cuunfaa yaada hiddamaa yaada irra walii galamee tokko kaayanii jiran kun yaadni isaan kaayan tokko sirni soolaarii jedhan tokko sirni soolaarii diriiraa ta'ee pilaaneetota hunda kallattii tokko irraa aduutti marsan qabatee jira jedha sirni soolaarii kuni pilaaneetota hunda inni diriiraa ta'ee jira pilaaneetota hunda kallattii tokko irraa aduudhatti marsee marsan qabatee jira jechuudha sirni soolaarii kun kallattii hundaan jechuudha kallattii tokko irraan aduutti marsan qabatee jira jechuudha sirni soolaarii kun aduu yoo taate aduu kanatti akkana marsan jechuudha kanatti kun maal jedhama sirna soolaarii jedhama jechuudha pilaaneetota akaakuu lamaatu jira jedha isaanis pilaaneetota keessoo pilaaneetota keessoo aduutti dhiyaatanii jiraatanii atmosferii fi kattaa kan qabanii fi pilaaneetota gara alaa kanneen gaazotaa fi dhangala'oo cabbaa'aa ta'aniin tolfamanii fi aduurraa fagaatanii argaman lamaa jira jechuudha kanatti. Pilaaneetota keessoo kennuutu jira akka meerkurii kennuus jechuudha. Veenus lafa. Pilaaneetota afran keessaa sun pilaaneetota gurguddoo kan akka Juupiterii irraa kan marsiin itti fufu sun jechuudha. Qabiyyeewwan pilaaneetota alaa kan aduutii wal fakkaatan yoo ta'u qabiyyeewwan pilaaneetota alaa kan aduutii wal fakkaatan yoo ta'u kan keessoo garuu kan aduu wajjin tokkuma jira pilaaneetonni qabiyyeen isaanii aduudhaa wajjin tokkuma jira inni gidduu inni keessaa sun jechuudha garaagarummaa isaa akka isaan dubbanitti pilaaneetonni afran keessoodhaa suni qabiyyeen isaanii aduudhaa wajjin tokko pilaaneetota alaa kan jedhaman sana immoo aduutii wajjin wal fakkaata jedha garuu tokko miti jechuudha akkasisaa qaamoleen sirna soolaarii keessatti argaman hundi isaanii umrii waggoota miiliyoona 4.6 gadi qabu jedha umrii isaanii kan isaan hundaatu jechuudha aduurraa hangafee qaamoleen sirna soolaarii aduurraa hangafee jechuudha hundi isaaniitu waggaa miiliyoona 4.6 gadi qabu jedha meeshaadhaan yeroo qoratamutti jechuudha akka saayinsiitti pilaaneetonni siiqee isaanii irraa gara fuulduraatti naanna'u jedha gara fuulduraatti isaan kun gizee aduudhaan naanna'uun gara fuulduraatti naanna'u garuu veenusii fi yuuraanusiin garuu gara boodaatti naanna'u faallaa pilaaneetota kanneenii kaanii jechuudha veenusii fi yuuraanusii bichaa jiru faallaa gara boodaatti naanna'u kaan immoo gara fuulduraatti naanna'u jechuudha aduun hanga sirna soolaarii keessaa parsantiin 99.86 aduudha jechuudha veenusii fi yuuraanusiin alatti kaan hundinuu fuulduratti naanna'u kun ammoo boodatti naanna'u jennee jirra tokkoon pilaaneetota tilmaaman aduurraa fageenya pilaaneetii dhiyoo kan ala isaanii harka lama fagaatu jechuudha tilmaaman yoo ni ilaalamu pilaaneetonni tokkoon pilaaneetota tilmaaman aduurraa fageenya pilaaneetiin dhiyoo kan isatti aanee jiru jechuudha kan ala isaanii harka lamaan fagaataniitii irraa argamu jedha waa'ee fageenya pilaanetotaatii akka kanatti yaada hiddamaa kan jedhamu yaada torba kaayan jechuudha. Inni biraa waa'ee sochii qaamota gurguddoo sirna soolaarii sochii qaamota gurguddoo waa'ee sochii qaamota gurguddoo sirna soolaarii kana yoo ilaallu sirni soolaarii keessatti qaamonni argaman jechuudha. Aduudha akkuma duraan jenne aduun ni jira pilaaneetonni ni jiran saatalaayitotaan uumamaa astrooyidoota kan jedhaman koomeetota kan jedhaman meetiroidootaa fi gaazii awwaaroo kan ta'anidha jechuudha. Sochiin qaamota kunniin bifa lamaan ilaalama. Kunis qaamonni gurguddoon tokko orbitii elliptikaalaa geengoo kan fakkaatu jechuudha. Ellipsii jechuun geengoo akkanaati. Geengoo akkanaa sochii orbitii geengoo akkanaa fakkaatu irraa kallattiin aduutti marsuu jedha. Isaanis pilaanetota 8 isaan sun jechuudha. Pilaanetota 8. 8 pilaanetonni 8 kallattiidhaan orbitii isaaniirra osoo hin bahin jechuudha. Orbitii isaaniirraa osoo hin bahin aduurra naannoo jechuudha. Pilaanetonni 4 hammaan xiqqaatan aduutti
hiikuun naannoo jedha. Isaanis afran xixiqqoo kan xiqqaatan sun jechuudha. Kan aduutti hiikuudhaan naannaan sun jechuudha. Meerkurii, Veenus, lafa, Marsi kan jedhaman kana jechuudha. Marsaan isaanii akkamii? Akkana jechuudha. Yoo ta'an pilaanetota keessoo yookiin pilaanetota teeristiiriyaalii jedhamu isaan kun. Afran kun Meerkurii, Veenus, lafaa fi Marsiin. Meerkurii, Veenusii, lafaa fi Marsiin tun pilaanetota keessaa kan jedhaman yommuu ta'u maqaan isaa maaliin beekaman? Teeristiiriyaal. Pilaanetota teeristiiriyaalii jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Pilaanetota hafan afran hammaan baay'ee gurguddaa yoo ta'an aduurraa fagaatanii naannoo isaanis tokko Jupiterii, Saatarnii, Yuuraanusii, Neeptiyoonii yoo ta'an pilaanetota alaa yookiin pilaanetota Jooviyaanii jedhamuudhaan beekaman. Pilaanetota Jooviyaanii. Pilaanetonni lamaa jira. Pilaanetota teeristiiriyaalii yookiin pilaanetota keessaa akkasuma pilaanetota Jooviyaanii yookiin pilaanetota alaa jedhamuudhaan pilaanetota gurguddoo meeqaan jira jechuudha. 8 bakka lama qoonnee akka kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Okay? Bifa kanaan jechuudha. Pilaanetota gurguddoo, pilaanetota xixiqqoo kan keessaa kan alaa. Pilaanetota xixiqqoon keessaa pilaanetota teeristiiriyaalii kan jedhaman yommuu ta'u, pilaanetonni gurguddoon alaa pilaanetota Jooviyaanii jenneeni moggaasni bira dabarraa jechuudha. Qaamonni alkallattiin aduurra naannaan gurguddoo kan ta'an pilaanetota Dwaarfii. Okay? Pilaanetota Dwaarfii jedhamu jechuudha. Alkallattiidhaan kan aduurra naannaan jechuudha. Isaanis Seeris jedha. Tokko Seeris, Pluutoo, Eeris, Makmakee akkasuma kanneen. Amma Seeris Marsii fi Jupiter jidduutti argamti. Seeris tuni Marsii fi Jupiter jidduutti kan argamtu yommuu ta'u, Pluutoo, Eerisii fi Makmakee Neeptiyoonii. Okay? Neeptiyoonitti aananii aduurra marsan jechuu isaan kun. Qaamonni biroo kan akka saatalaayitoota uumamaa. Qaamonni biroo kan akka saatalaayitoota uumamaa. Eenyu? Astrooyidoota. Qaamonni biroo kan akka saatalaayitoota uumamaa. Eenyu fa'aa jira? Astrooyidoota, Koomeetota, Meetirooyidootaa fi gaazii awwaaroo duumessa jechuudha. Kan ta'anis alkallattiin orbitii murtaa'aa qabaachuu baatanillee aduurra ni naanna'u jechuudha. Alkallattiidhaan. Saatalaayitoonni uumamaa pilaanetota naanna'an yommuu pilaanetonni aduurra naanna'an isaanis walumaan naanna'an jaabara. Pilaanetonni uumamaa kan amma dubbanne kun jechuudha. Pilaanetonni uumamaa kun jechuudha. Yeroo pilaanetonni aduurra naanna'an isaanis maal ta'a walumaan naanna'an ja'a. Sun maal jedhamani? Pilaanetota uumamaa jennaan jechuudha. Pilaanetota uumamaa jedhaman. Bakka kanatti waa'ee astrooyidoota waan jedhamu xiqqoo ifa isinii gochuu barbaada. Astrooyidoonni maali? Qaamolee sirna soolaarii keessaa tokko yommuu ta'an isaanis astrooyidiin meeshaa dheedhii jechuudha. Astrooyidiin jechuudha. Meeshaa dheedhii maaliti? Astrooyidoonni meeshaa dheedhii kan akka dhagaa caccabaa pilaanetonni irraa uumaman waliin kan wal fakkaatudha jedha. Astrooyidoota jechuun meeshaa dheedhii kanneen akka dhagaa caccabaa kunoo kanuma ijaan agarru kana jechuudha. Kan akka dhagaa caccabaa pilaanetonni irraa uumaman waliin kan wal fakkaatudha jedha. Sababa kanaaf yeroo tokko tokko pilaanetota xixiqqoo jedhamuunis ni waamamu jechuudha. Astrooyidoonni jechuudha. Dhagaa caccabaa pilaanetonni irraa uumaman irraa waan ijaaramaniif. Astrooyidootni baay'een naannoo orbitii Marsii fi Jupiter jidduutti argamaa jira. Dhagaan caccaban suni yeroo baay'ee eessaa fi eessa jidduutti argama? Jupiterii fi Marsii jidduu. Orbitii Jupiterii fi Marsii jidduutti argama jechuudha. Astrooyidoonni inni guddaa fi yeroo jalqabaaf kan bira gahame argame Seeris yoo jedhamu jechuudha. Astrooyidoonni yeroo jalqabaa jechuudha. Seeris yoo jedhamu diyaameetiriin isaas 940 kiiloomeetira ta'a jechuudha. Maalirraa ijaarame? Akkuma pilaanetota kaanitti cirrachaa fi dhagaa caccabaarraa ijaarame jechuudha. Okay? Meeshaa dheedhii dhagaa caccabaa pilaanetonni irraa uumaman kan ijaaramedha jechuudha. Sanii wajjin kan wal fakkaatudha. Kan biraa koomeetota waan jedhamu jechuudha. Koomeetota jechuunis awwaara dhukkee jechuudha. Awwaaraa fi suudolee jajjaboo dhagaa, bishaan cabbaa'aa, mitteenii fi amooniyaadhaan
makaman irra kan uumaman ta'anii jechuudha. Komeetota kan inni kun ta'anii kanneen aduu marsanidha. Komeetonnis. Komeetonni duumessa ta'uudhaan duumessa ta'uun guutaman sirna soolaarii keessa naanna'u. Duumessa ta'anii guutamanii maal keessa naanna'u jechuudha? Aduu wanta sirna soolaarii kana keessa aduutti naanna'u jechuudha kallattiidhaan. Duumessi kunis orbitii pilaaneetii Dwarfii Pluutoo irratti kan argamu ta'ee duumessa Oorii jedhamuudhaan beekama innis. Duumessa Oorii jedhamuudhaan kan beekamu jechuudha. Qabiyyeen isaanii maal jennee? Dhagaa caccabaa, bishaan cabbaawaa, mitteenii fi amooniyaadhaan kan makame jechuudha. Humni harkisa aduu komeetota kana gara aduutti ni harkisa jechuudha. Aduun ofitti harkiste jechuudha. Okay. Komeetonni taatee kana jala jiran sirna soolaarii keessaa ni ba'u yookiin orbitiin isaanii baay'ee xiqqaata jechuudha. Orbitiin isaanii kan isaan irra naanna'uun baay'ee waan xiqqaatuuf azilaa wanti orbitii irraa ni ba'an jechuudha. Komeetiin gara aduutti siqu caasaa baay'ee ta'e uummata. Komeetiin jechuudha gara aduutti siqu caasaa baay'ee ta'e ni uummata yeroo kanatti. Komeetiin bishaan cabbaawaa, mitteenii fi amooniyaa irraa ijaarame kunis sababa ho'aa aduutiin yeroo hurkuu jechuudha. Hurkuudhaan maal ta'a? Duumessa ifaa eegee fakkaatu fi waan aduurraa ka'u fakkaatu uuma jechuudha. Suuraan isaatis kunoo kana fakkaata. Komeetota waan jennuun kana jechuudha. Komeetota jechuun kunoo kana fakkaata. Akkanatti ho'a aduurraa burquun inni kuni ho'ee jechuudha waan boquuf ifa akkanaa ta'e kana calaqqeessoo kana mul'isa jechuudha. Komeetota jechuun kana fakkaatan. Qaamotni biroo kan sirna aduu keessa jiran qaamni biroo jechuudha. Komeetotaa fi kan komeetota kanarraa kan addaa jechuudha. Kanneen biroo qaamota biroo kan jedhamanii sabbata Kiyooperii kan jedhamantu jira. Sabbata Kiyooperii. Akkasuma duumessa Oortii kan jedhamtu jira. Sabbata Kiyooperii kan jennuun kana keessatti sabbatni kun sabbata Neeptiyuuniin boodatti jechuudha. Neeptiyuuniin kan 8ffaarratti argamu yommuu ta'u, sabbata Neeptiyuuniin boodatti aduu marsu ta'ee wantoota awwaaroo, dhukkaa'oo fi cabbiiwwan of keessaa qabudha jechuudha. Sabbata Kiyooperii kan jennuun kun wantoota awwaaroo dhukkee jechuudha. Akkasuma cabbiiwwan of keessaa kan qabu yommuu ta'u, sabbata kana keessatti pilaaneetonni Dwarfii kan akka makmakee fakkaatu keessatti argama jechuudha. Faatoo as keessatti argama jechuudha. Okay? Makmakee kan jedhaman kanaaf haatutu sabbata Kiyooperii jedhamu kan asitti argama jechuudha. Inni biraa duumessa Oortiiti. Duumessi Oortii duumessa duqunqulaawaa kan keessisaa wal makaa ta'e jechuudha. Duqunqulaawaa kan keessa danaman baane ta'ee cabbiirraa kan tolfamedha. Duumessi kunis cabbiirraa. Duumessi kun aduurraa ni naanna'a jedhamee amanama. Okay? Saayintistotaan duumessi kun ni naanna'a jedhamee amanama. Duumessi kun paartikiloota aduu fi pilaaneetota 8 tolfamanirraa kan hafe jedhamee yaadama ammas. Duumessi kun paartikiloota aduu wanta aduun irraa uumamte paartikilee aduun irraa uumamee fi pilaaneetonni 8 irraa tolfaman irraa kan hafe jedhamee yaadama. Duumessi Oortii kun daangaa sirna aduu iddoo humni harkinsa aduu itti laafutti argama jechuudha. Daangaa jechuudha. Bakka aduun itti xumure jechuudha. Duumessi Oortii jedhamu kuni daangaa sirni aduu itti dhaabbatu. Iddoo humni harkisa aduu itti laafatti kan argamudha jedha. Okay? Kuni hubannoo. Kanaaf waa'een silaa astrooidota, komeetota, meetiroidota kan sirna soolaarii itti naanna'anii kana fakkaata jechuudha. Waa'ee sochii pilaaneetota sirna soolaarii kana yoo ilaallu sochiin jechuudha kanuma amma dubbachaa turre jechuudha. Bara durii saayintistoonni Giriikii baay'een isaanii pilaaneetonni aduun urjiilee fi addeessi yookiin G jechuudha. Gini daandii isfirikaala mataa isaaniitiin lafatti marsuu jedhanii barsiisaa turan jechuudha. Giriikonni dur jechuudha.
haa ta'uutii lafatti marsu jedhanii haa barsaa turanii malee haaluma kanaan taatiin kun moodela lafaa giddugaleessa sirna soolaarii yookiin geocentric giddugaleessa sirna soolaarii yookiin geocentric jedhama yeroo sanitti jechuudha. Sirni soolaarii kun fi aduu fi urjiilee fi kun hundi adda isaas dabalatee kun hundinuu lafatti naanna'u kan jedhamaa ture sun jechuudha. Yaadni yeroo san ture suni moodela lafa giddugaleessaa sirna soolaarii yookiin geocentric jedhamuudhaan kan beekamudha. Yaada hiddamni kunis osoo hin jijjiiramin jaarraa hedduuf kan itti fufee ture yommuu ta'u ture garuu haa ta'u malee bara 1543tti Nicholas Copernicus namni jedhamu namni jedhamu yaada lafti pilaaneetii ta'uu fi aduu kan marsitu lafti ofuma isiitiifuu pilaaneetii ta'uudhaa fi aduu kan marsitu ta'uu yaada hiddama isaa kaa'ee ture jechuudha. Yaada faallaa isa dura ture kana kaa'ee ture jechuudha. Yaadni kunis ilaalcha maali jedhamee beekame? Ilaalcha heliocentric jedhamuudhaan beekama jechuudha. Yaadni isa dura ture geocentric kan jedhamu yommuu ta'u, yaadni inni burqisiise ammoo ilaalcha heliocentric jedhamuudhaan beekama jechuudha. Ilaalcha lamaa ture jechuudha. Okay? Sochii saatalaayitoonni lafarra marsan taasisan fakkeenyaaf. Saatalaayitoonni lafarra marsan taasisan yoo ilaallu, saatalaayitiin wantoota qaamolee gurguddootti marsanidha isaanis. Saatalaayitiin wantoota qaamolee gurguddaa irratti marsanidha. Saatalaayitoonni gaa gosa lamaatu jira. Isaanis saatalaayitii uumamaa fi saatalaayitii namtolchee jedhaman. Saatalaayitoota uumamaa fi saatalaayitoota namtolchee. Saatalaayitoonni uumamaa addeessota jechuudha. Addeessa keenyuusani. Okay? Fakkeenyaaf jiini saatalaayitoota uumamaa keessaa isa tokkodha. Saatalaayitoota uumamaa jennaan addeessota hedduu jira. Okay? Isaan sun hundi maal jedhamani? Saatalaayitii jedhamani. Maaliif addeessonni pilaanetota keessatti waan hin ramadamneef. Kanaaf akka saatalaayitoota uumamaatti ilaalamanii kana jennaani saatalaayitiin uumamaa qaamota gurguddoo pilaanetota marsanidha ammas. Qaamota gurguddoo pilaanetota marsan. Pilaanetota gurguddoo 8 kan marsan jechuudha. Okay? Maal jennan akkasuma pilaanetota dwarfii kan jedhaman san qaamni isaan san marsu saatalaayitoota uumamaa yookiin addeessa jennaan. Pilaanetoonni saatalaayitoota uumamaa qaban 6tu jira kan saatalaayitoota uumamaa qaban. Isaanis gabatee armaan gadii kana keessatti gaa ibsamee jira. Mee haa ilaallu. Fakkeenya kan saatalaayitoota yookiin ji'a kanneen qaban jechuudha. Meerkuriin hin qabdu. Veenus hin qabdu. Lafti ni qabdi. Marsi ni qabdi. Lafti ni qabdi. Jupitariin ni qabdi. Saatarniin hangana qabdi. Yuuraanusii baay'ina addeessa mirkanaa'ee jechuudha. Neeptiyuuniin ni qabdi. Pluutoo, Eris, Hawmiyaa makmaka hin taane hin qabdu. Baay'ina addeessa mirkanaa'utti jiru kan jiru. Baay'ina addeessa mirkanaa'u jiru gaa hedduudha. Kun asitti hedduu isaa mirkanaa'aa jira jechuudha. Amma qorannoodhaan bira gahamaa kan jiru jechuudha. Ida'amni isaa asitti ibsamee jira. Kana jechuudha. Kuni maali? Saatalaayitoota uumamaa qabaachuu fi qabaachuu dhabuu maalii kan agarsiisanidha? Qabaachuu fi qabaachuu dhabuu saatalaayitoota kan agarsiisan jechuudha. Jaha qaba yeroo jedhamu saatalaayitoonni meeqaa jira? 8 jira. 8 keessaa lameen gubbaatu hin qabdu. Meeqaa qaba jechuudha? Takka, 2, 3, 4, 5, 6 qabaachuu. Maal addeessa pilaanetota 6 qabaa jennaan. Inni biraa waa'ee saatalaayitoota namtolcheeti. Saatalaayitoota namtolchee kennu. Saatalaayitoonni namtolchee meeshaa ilmi namaa hojjetee gara hawaatti akka lafarra marsituuf rookeetii fayyadamuudhaan erguudha jedha. Saatalaayitii namtolchee jechuun meeshaa ilmi namaa hojjetee gara hawaatti. Meeshaa ilmi namaa hojjetee gara hawaatti akka lafarra marsituuf rookeetii fayyadamuudhaan ergamanidha jechuudha. Saatalaayitoonni namtolchee yeroo ammaa kanatti lafa marsan baay'eetu jira. Akkasumas faayidaawwan adda addaatiif oolu. Baay'inni saatalaayitoota namtolchee lafarra marsan 2666 ta'uunsaa beekameera jira.
kanuma lafarra marsan qofti jechuudha. Kan ilma namaa hojjetee gara hawaatti ol galaksee lafarra marsan jechuudha. Isaan saatalaayitoota kanneen keessaa kumni takkaa fi torba walqunnamtiidhaan kan tajaajiludha. Odeeffannoo walqunnamtiidhaan kan tajaajilu yoo ta'u 446 immoo lafa qorachuuf kan hojjetu yoo ta'u 97 hafan immoo lafa akeekuudhaaf GPS lafaa kan gargaarudha. Lafa hunda maqaa gandaatii wajjin akka lafti beekamtu aanaa gandi godinni akkasi tartiibaan hanga biyyattii guutuutti araddaadhaa ka'ee jechuudha. Daangaadhaa wajjin akka biyyattii beekamtuuf GPSdhaan akka beekamtuuf saatalaayitoota taasisan jechuudha. Faayidaan isaa inni guddaan kanuma saatalaayitoonni namtolchee kunoo kanneen jechuudha. Saatalaayitii namtolchee kennuun kanneen. Saatalaayitiidha kunniinis. Isaan hundi maalirra naanna'uun lafarra naanna'uun jechuudha. Faayidaan isaanii maali? Lafa qorachuu, boca lafaa kaasuu, akkasuma GPS lafaallee haala qilleensaallee qorachuudhaaf gargaara jechuudha. Faayidaan saatalaayitoota namtolchee maali? Tokko saatalaayitoonni namtolchee baasii fi beekumsa guddaa gargaaruun gara hawaatti kan furgugeeffamanii fi faayidaalee garaagaraaf kan oolanidha isaan kuni. Akkaataa tajaajila kennaniin saatalaayitoonni namtolchee bakka baay'eetti qoodamu. Isaanis tokko saatalaayitii agarsiistuu iddoo GPS argama lafaa jechuudha. Biyyootaa jechuudha. GPS kaartaadhaan. Saatalaayitii walqunnamtii fakkeenya tamsaasa reediyoodhaan odeeffannoo dabartu hordofuudhaaf. Televezyiiniidhaan waan dabru. Intarneetiidhaan waan dabru. Fi kan kana fakkaatan saatalaayitii walqunnamtiitiin dalagamaa jechuudha. Saatalaayitii haala qilleensaa qorattuu jira. Haala qilleensaa ni rooba, hin roobu, qilleensa ho'aa fi qorra, jiidhaa, rooba kana kan qorattu haala qilleensaa kan qorattu jechuudha. Faayidaa saatalaayitiiti. Saatalaayitii fakkii lafaa kaastu. Lafti fakkii isiin qabdu ta kaastu jechuudha. Saatalaayitii wantoota hawaa keessa jiran qorattu. Wantoota hawaa keessa jiran kan qorattu. Ji'a gubbaa maaltu jira? Roobni akkamitti rooba? Saatalaayitii qorattu jechuudha. Saatalaayitii wantoota hawaa keessa jiran qorattu akkasuma saatalaayitii buufata hawaa addunyaa. Yeroo xiyyaaree balali'u akkamitti to'atti? Daandii qilleensaa akkamitti kan to'attu? Kan gargaartu eenyu? Saatalaayitoota jechuudha. Gilgaala 6.15 takka 5 kan jedhamu kana yoo ilaallu pilaanotota keessaa keessoo kan jedhaman eenyu fa'i kan jedhu 4tu jira gaa'ii. Pilaanota keessoo kan jedhaman gurguddoo 4tu jira. Afranii isaanis Meerkurii fi Veenusidha. Meerkurii fi Veenus ennaan asitti. Meerkurii fi Veenus lafaa fi Marsidha jechuudha. Meerkurii, Veenus, lafaa fi Marsii. Pilaanota keessaa kan jedhaman jechuudha. Pilaanota keessaa. Pilaanota alaa kan jedhamanis akkasuma pilaanota alaa kan jedhaman jechuudha. Isaan gaa Jupiterii fi Saatarnii akkasuma Yuuraanusii fi Neeptiinidha jechuudha. Isaan jechuudha. Jupiter, Saatarnii, Yuuraanusii fi Neeptiyoon kennuun pilaanota alaa kan jedhaman sanneen jechuudha. Pilaanota dwarfii kan jedhamtu jira biraa. Pilaanota dwarfii kan jedhaman. Pilaanotni kunniin dwarfii kanneen jennuun jechuudha. Kaduraa Seerisii, Pluutoodhaa jira, Eerisii jira, akkasuma Makmakee jira, Hawmiyaa jira jechuudha. Isaan kanneen mee barreessuudhaaf yoo yaallu Seeris jennaani akkasuma Pluutoo jira, akkasuma Eerisii jira, Eeris jennee kan barreessinu jechuudha. Akkasuma Makmakee kajaamu jira, akkasuma Hawmiyaa. Kunniin Seeris, Pluutoo, Eeris, Makmakee fi Hawmiyaan
pilaaneetota dwarfii kan jennuun sana jechuudha. Pilaaneetota dwarfii kan jennuunitu isaawwan shanan kanaa jechuudha. Okay? Inni itti faayidaan saatalaayitoota namtolchee maali kan jedhu faayidaan isaanii isumaas ol jiru kana tokko agarsiistoo iddoo GPS'ti. Iddoo GPS iddoo argama biyya lafaa jechuudha. Faayidaa isaatii akkasuma tamsaasa reediyoo ittiin argachuu, televezyiinii daawwachuu, intarneeta meeshaa wal qunnamtiitti tajaajiluudhaan odeeffannoo garaagaraa ittiin argannudha. Akkasuma haala qilleensaa, waa'ee haala qilleensaa argachuu, garaagarummaa haala qilleensaa beekuu, waa'ee fakkii lafaa beekuu, waa'ee wantoota hawaa keessa jiranii beekuu, buufata hawaa addunyaa waan jedhamu fakkeenyaaf daandii qilleensaa kana beekuun faayidaa maaliiti? Faayidaa saatalaayitoota namtolcheetii jechuudha. Saatalaayitoonni biyya keenya tajaajila maaliif oolu kan jiru kanuma jecha. Faayidaan isaaniis qorannuma waa'ee hawaa keessa jiran beekuuf, haala qilleensaa beekuu, haala waa'ee biyya keenya beekuudhaaf. Okay? Haala qilleensa biyya keenya keessa jiran beekuudhaaf nu tajaajila jechaadha. Okay? Inni biraa waa'ee lafa sirna soolaarii wal bira qabanii ilaaluudha. Lafti sirna soolaariitii hojii yoo wal bira qabamtee ilaalamtu maal fakkaatti? Akkamiisiinoo waan jedhu tokko ilaaluudha. Waa'ee lafaa yoo ilaallu lafti egaa pilaaneetiidha inni jirra. Lafti pilaaneetii aduurra jechuudha. Sadarkaadhaan jechuudha. Lafti pilaaneetii aduurra sadarkaa sadaffaa aduurraa sadarkaa sadaffaa irratti argamtuu fi akkasuma guddinaan pilaaneetota keessaa sadarkaa shanaffaa irratti kan argamtu yommuu taatu fageenyi jiddugaleessa lafaa fi aduu jidduu jiru miiliyoona 150 kiiloomeetira fagaata jedha. Fageenyi aduu fi lafa jidduu jiru kiiloomeetira jechuudha. Miiliyoona 150 kan fagaatudha. Sirna soolaarii keessatti guyyootaa fi waggoonni jechuudha. Sirna soolaarii keessatti guyyootaa fi waggoonni lafaa sirna sochii pilaaneetota biroo ibsuuf ni tajaajila ammas. Okay? Sirna soolaarii keessatti guyyoota kan jennu kan aduu kan pilaaneetota lafaa kana keessa jechuudha. Waggoota lafaa kan jennu kuni sirna sochii pilaaneetota biroollee ibsuudhaaf ni fayyada. Atmosferii lafaa atmosferii pilaaneetota sirna soolaarii kan biroo irraa adda kan ta'edha. Atmosferii lafaa jechuudha. Atmosferiin kunis tempereechara mijataa ta'e uumuun bishaan faalkaalee sadaniin jajjaboo dhangala'oo fi gaaziin akka jiraatu kan taasise tempereecharii kun jechuudha. Atmosferiin lafaa irra caalaan isaa oksijiinii fi naayitiroojiinii kan of keessaa qabu yommuu ta'u fageenyi halluun guddina iddoo argaminsaa fi amalli addaa pilaaneetota gabatee armaan gadii keessatti gaa ibsamee jira jedha. Sila waa'ee pilaaneetota yoo ilaallu jechuudha. Isaan hundaatu jechuudha. As keessatti maaltu jira? Suuraan kun waa'ee sirna soolaarii agarsiisa. Suuraan kun jechuudha. Suuraan asiin akkas jiru kun sirna soolaarii wanta pilaaneetota agarsiisa. Kabiraa halluu beekaminsa isaati. Halluun isaa daalacha jedhama kana. Daalacha jennaan kanaanii magaala keelloo fi daalachadha kuni. Cuquliisa magaala magariisa jedhama kunis cuquliisa magaala magariisa. Diimaa magaala akkasuma magaala haphiidha. Okay, diimaadha. Magaalaa fi magaala haphiidha. Kun ammoo magaala burtukaana fi magaala haphiidha. Warqee magaalaa fi cuquliisa jedha. Kun cuquliisa magariisa. Kun immoo cuquliisa jechuudha. Akkasuma gaa fageenya giddugaleessa aduurraa isaan qaban. Fageenya giddugaleessa aduurraa isaan qaban. Meerkurii, Veenusii, lafa, Marsii fageenyi isaan qaban kunoo asitti akkana mul'ata. Raadiyeesiin lafaatis. Raadiyeesiin mudhii giddugaleessaa kiiloomeetira akkana mul'ata. Hanga giddugaleessa lafaati yoo wal bira qabamee ilaalamu akkanatti gabatee kana keessatti mul'ata jechuudha. Okay. Kuni maali?
waa'ee sila pilaanetota fageenyaa fi halluu guddina iddoo argamsa isaa amala pilaanetota isaan qaban wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Kan biraa jireenyaaf mijjachuu lafaa jedha. Lafti jireenyaaf mijjachuu lafaa. Lafti pilaanetota biroorraa wanti adda isii taasisu waa hedduutu jira. Isaan keessaa muraasni tokko maaltu lafa adda isii taasisa dhiiroo kan jedhu inni tokko bishaan faalkaalee sadaniin argamu lafa keessa jiraachuudha. Kan cabbiitee dhangala'oo fi hurkaa jiraachuu isaati. Inni biraa atoomosferii yabbuu qilleensa salphaa ta'e kan xiyyaa summaa'oo aduurraa dhufan xuuxuudhaan jireenya lubbu qabeeyyiitiif mijjeessan qabaachuudha aduu jechuudha. Ifa aduu ho'aa aduurraa dhufu atoomosferiin kun maal godhaa xiyya summaa'oo ta'e san of keessa qabee lubbu qabeeyyiin akka jiraatu taasisaa jechuudha. Inni biraa pilaanetota keessaa pilaanetii lafaa wanni addisii taasisu pilaanetota keessaa kan lubbu qabeeyyiin irra jiraachuu danda'an ta'uu isaati. Akkasuma addeessa uumamaa tokko qabaachuudha jechuudha. Addeessa tokko qabaachuu. Pilaanetonni kan addeessota kan hin qabne ni jira. Addeessota hedduu haa qabanis ni jira. Garuu lafti addeessa uumamaa meeqa qabdi tokko qabaachuu isiiti jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Garaagarummaa pilaanetiin lafaa kuni pilaanetota kanneen biroorraa qabdu kan agarsiisudha jechuudha. Kanaaf kan cuunfaa boqonnaa jira. Cuunfaan boqonnaa gaa sirna soolaarii adeemsa aduu handhura godhatanii wantoonni biroo aduurra naanna'an sirna soolaarii jedhama jedha. Aduun hanga sirna soolaarii keessaa parsantii 90 fi 9.8 qabattee jirti jedha. Pilaanetonni sirna soolaarii keessatti argaman 8tu jira jedha. Isaanis gaa isuma reefu jennee Meerkurii, Veenus, Lafa, Marsii, Jupiter, Saturn, Uranus fi Neptuunii. Inni biraa saayinsiin waa'ee sirna soolaarii kana qo'atu astiroonoomii yommuu jedhamu saayintistoonni waa'ee sirna soolaarii kana qoratan ammoo astiroonomaarota kan jedhaman ta'uusaa. Inni biraa meeshaa waa'ee pilaanetota lafaa pilaanetota lafa irra taa'uun ittiin qorannu teeleskooppii kan jedhama yommuu ta'u jechuudha. Meeshaan waa'ee pilaanetota lafumarra teessee ittiin hawaa keessatti ittiin qorattu teeleskooppii kan jedhamudha. Meeshaan ammayyaa hawaa keessa adeemuun qoratu immoo mootora hawaa keessa socho'u yookiin spacecraft jedhama jechuudha. Meeshaan ammayyaa hawaa keessa adeemuun qoratu mootora hawaa keessa socho'u spacecraft jedhamuudhaan beekama. Inni biraa saatalaayitiin wantoota qaamolee gurguddoo ta'anirraa marsanidha. Saatalaayitiin wantoota qaamolee gurguddoo ta'anirraa kan marsan. Saatalaayitoonni gosa lama jira jennee turre. Saatalaayitota uumamaa fi saatalaayitota nam-tolchee akka hin daganne. Inni biraa saatalaayitiin nam-tolchee meeshaa ilmi namaa hojjetee gara hawaatti akka lafarra marsituuf rookeetii fayyadamuun ergamanidha. Kun kana. Inni biraa faayidaa saatalaayitotaati. Tokkoffaa qunnamtii bilbilaaf. Bilbilaan akka namni wal qunnamu gochuuf saatalaayitii gargaara. Haala qilleensa naannoo qorachuudhaafis faayidaa saatalaayitiiti. Tamsaasa televezyiinii fi reediyoo fi kan kana fakkaataniif kan oolu maal jechuudha? Faayidaa saatalaayitotaati jechuudha. Inni biraa lafti aduurraa pilaaneetii sadarkaa 3ffaa irratti argamtuu fi guddinaan immoo sadarkaa 5ffaa irratti argamtu ta'uun isaa maal jennaanii? Cuunfaa boqonnaa kana jennee dubbii teenya ittiin goolamnaa jechuudha. Itti aansuudhaan waa'ee deebii gilgaalaa cuunfaa deebii gilgaalaa yoon isin agarsiisu deebiin gilgaalaa boqonnichaa ajaja tokkoffaarra jechuudha. Gaafiin afran ta duraa dhugaadha, tatti aantu dhugaadha, dhugaa soba dhugaa jedha. Kuni gaafii afran dhugaa sobaatiin. Ajajni lammaffaadha walitti firoomsiidha. Gaafii 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jedha. Kana fakkaattiif deebisaan siti. Gaafiin bakka duwwaadha ammoo kunoo kan asii gaditti isinii kaa'amtan jechuudha. Okay. Marsii fi Jupiter, Saaturnii, Meerkurii, Neptuunii, Marsii, Saaturnii, Lafa, Aduu
tokko qofatu akkana kunniin deebisaa isaati jechuudha. Okay, kun akkanatti deebisaa gilgaala xumuraati jechuudha. Deebisaa gilgaala irraa xumuraati jechuudha. Asii olitti deebiin biroo jirtu waa'ee deebii gochaati. Fakkeenya kana yoo fudhanne deebii gocha 6.8 jechuudha. 6.8 deebisaan deebiin gocha 6.8 kana fakkaata. Mijaa'inni lafti teenya jireenya lubbu qabeeyyiif qabdu maali? Muraasni kan jedhu kunoo kana akkasuma kanneen jechuudha. Okay, kuni mijaa'ummaa isin qabdu jechuudha. Okay, mijaa'ummaa lafti keenya jireenya lubbu qabeeyyiitiif qabdu kana fakkaata. Inni biraa deebii gochaa 6.7 kan jedhu wantoonni lafaa pilaanetota biroorraa adda isa godhu maali kan jedhu tokko pilaanetota keessaa fageenyaan aduurraa sadarkaa 3ffaa irratti argamudha. Akkasuma fageenyi isii kunoo wantoonni asitti argaman kuni lafti pilaanetota biroo keessaa adda maaliin taati kan jedhu waan agarsiisu jechuudha. Okay, lafti pilaanetota kanneen biroo keessaa maaliin adda taati kan jedhu agarsiisusaati jechuudha. Kun jechuudha. Garaagarummaa pilaanetiin lafaa pilaanetota kanneen biroo irraa qabdu gocha 6.8 kan agarsiisu kana jechuudha. 6.7 jechuudha. Inni biraa gocha deebii jechuudha. Gochi deebii 6.4 irraa kaasee asiin akkana gad 6.4 irraa kaasee argamu kuni deebilee isaati jechuudha. Gochi deebii 6.4 akkanatti 6.5 6.6 deebii gilgaala 6.5 akkanatti hangasitti jechuudha. Deebii maaliiti? Deebii gochaaleeti jechuudha. Deebii gochaalee kunuuti. Kan asirraa hubachuun ni danda'ama. Deebiin gocha 6.3 maal fakkaata jennee kana 6.3 hanga 6 deemtee asirraa asit dhaabbatti. Okay, akkasuma deebii gilgaalota hangaa hojjechaa turre. Okay, kuni kan hojjetamaa turedha. Asirraa yoo kaanu deebii gochaa piroojeektii 6.1 asirraa argachuu dandeessu. 6.1 deebii gilgaala 6.2 deebii gilgaala 6.3 deebii gilgaala 6.4 deebii gilgaala 6.5 deebii gilgaala 6.6 deebii gilgaala 6.7 6.8 deebii gilgaala 6.9 deebii gilgaala 6.10 deebii gilgaala 6.11 deebii gilgaala 6.12 deebii gilgaala 6.13 deebii gilgaala 6.14 hanga deebii gocha hojii piroojeektii kanaatti kana fakkaata. Kanaaf hanga gaa viidiyootti aantuun walitti deebinutti deebilee isaan kana hundaatu isiniif viidiyoo kana keessatti hammachiiseetiin jira. Kana hunda jechuudha. Kanaaf hanga boqonnaa 7 waa'ee ta'iiwwan uumamaa kan jiru walitti deebinutti nagaan naaf tura. Galatoomaa daawwachaa jiraachuu keessaniif irraa fayyadamaa jiraachuu keessaniif hedduu galatoomaa. Akkasuma obboleeyyoon keessaniif illee share gochuu hin dagatinaa, like gochuu, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jaa. Hanga nagaa walitti deebinutti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.